dubbataa namni isa dhaga'u jiraate damee caafame wanta jiruuf dubbii sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa waliin ilaallu baay'ee galaana okamummee baay'ee sin naannessu na gaafata. Dhiifama guddaa egaa wanta godhamu hin qabu macaafa qulqulluudha waan ta'eef yeroo baay'ee istirii dhagaanii istirii macaafa qulqulluu barsiisuu istirii duwwaa isaa duwwaa immoo barsiisuutu hin taane har'a immoo maal akka jireenya keenyatti dubbatu teoloojii macaafa qulqulluu illee waan barachuudha baadhee akka itti hafuurri Waaqayyoo na barsiisetti akka itti hafuurri Waaqayyoo keessa koo kaa'etti waan Waaqayyoo dubbadhu naan jedhe nan dubbadha. Foon koorraa yookaan immoo yaada koorraa utuu hin taane isa Waaqayyoo geggeessaa hafuura Waaqayyootiin isa caafame dubbii sagalee Waaqayyoo akka wal barsiifnuuf isa yeroo nuu kenneef galanni guddaan ta'u asumaan Waaqayyoon galateeffanneerraa nuuf kadhatteetti obboleettiin keenya. Ani sagalee matti fufee sagalee guyyaa har'aa waliin ilaallu iddoo baay'ee waliin ilaalla kakuu haaraa keessaas kakuu moofaa keessaas haa ta'u malee har'aa macaafa seenaatiin macaafa seeraa keessaa waliin baranna. Hin beektu macaafa seenaa macaafa seeraa gaafa isiniin jedhu gaalafanni ka'u macaafi seenaa Saamu'eelii ka'eeti macaafa seeraa amma dhufee seera keessa deebiitti jechuudha. Kanaaf sagalee yeroo kan amma nuti waliin ilaallu jalqaba irratti seera keessa deebii boqonnaa 25 waliin ilaallee gara ruuti macaafa ruutitti deebina. Keessa deebii boqonnaa 25 namoonni qabdan sagalee sana achirraa dubbisee lakkoofsa 5 ka'ee nan dubbisa. Obboloota walii wajjin jiraatan keessaa inni tokko utuu dhalaa hin godhatin yoo du'e haati manaa isaa du'ee sana maatii sana keessaa baatee ormatti hin heerumin. Obboleessi abbaa manaa isheetii gara ishee dhaqee barcuma qajeelchee haadha manaa isaa haa godhatu. Maqaan isaa Israa'el keessaa akka hin bannetti ilmi isheen hangafa deessu maqaa isa du'ee sanaan haa waamamu. Haa ta'u iyyuu malee namichi haadha manaa obboleessa isaa kana fuudhu hin barbaadu yoo ta'e haati manaa obboleessa isaa gara karra dallaa lafa maanguddoonni itti wal ga'an dhaqxee obboleessi abbaa manaa kootii maqaan obboleessa isaa itti fufee Israa'el keessa akka jiraatu gochuu hin dide barcuma qajeelchee waan obboleessi abbaa manaa raawwatu sanaaf hin goone haa jettu. Maanguddoonni mandaraa isaatii isa waamsisanii itti haa dubbatan. Inni immoo didee ani ishee fuudhuu hin barbaadu yoo jedhe haati manaa obboleessa isaatii immoo maanguddoota duratti itti dhiyaattee miilla isaatti kophee luqqiftee fuula isaatti tuftee nama mana obboleessa isaa hin ijaarre akkas godhuu haa jettu jedha. Sagaleen kunis egaa sagalee kakuu moofaa keessaa seenaadha. Macaafota seenaa keessatti sagalee caafamee jirudha. Macaafa seeraa keessatti sagalee caafamee jirudha jechuudha. Seera wanta ta'eef seera Museen caafe macaafota seeraa Museen caafe 5 kana keessa seera keessa deebii kana keessatti seenaa nama ta'ee kaasa. Seenaan sun immoo seenaa karaa Museetiin Waaqayyo saba Israa'elitti dubbateedha. Mata dureen keenya har'aa mallattoo ragaatii fi mallattoo ragaaf sanyii borii waan jedhu irratti tajaajiluu barbaada. Egaa akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu sagalee kana keessatti maaliif jechuu dandeessu isinii kataa deemaasin garuma sagalee Waaqayyootti nama hiiketti hiikkata akka hafuurri Waaqayyoo keessa nama kaa'etti hiikkachuun hin danda'ama wanta ta'eef sagalee kana keessatti mallattoo ragaaf sanyii borii wanta jedhee kaaseefan jira. Asirratti sagalee kana keessatti Museen seerota caafaman sana keessaa wanta tokko kaase dubartii abbaan manaa irraa du'e yoo jiraate akka seera kanaatti namni abbaan manaa irraa du'e nama biraatti deebitee kan biraatti heerumuurraa yoo abbaan manaa ishee sun hafee jiraate obboleessa abbaa manaa isheetii sanatti heerumtee innumti immoo deebi'ee dhaqee barcuma qajeelchee Israa'el keessaa sanyiin akka hin banneef itti fufee sanyiin akka jiraatuu fi gochuu qaba jedheetu sagalee kana keessatti seera kana keessatti Israa'elootatti dubbata jechuudha. Yeroo seenaa kana barreessu keessatti namni yookaan erga abbaan manaa isheen hangafaa sun irraa du'e obboleessi ishee sun hin dhiisa yoo ta'e lakkii hin barbaadu yoo ta'e isheen gara jaarsolii dallaa mandaraatti deemtee jaarsolii ta'intu jaarsoliin immoo isa nama erganii isa waamsisanii innis jaarsolii sanaan naqee lakkii ishee fuuchuu hin barbaadu yoo jedhe sababii
sanarraan kan ka'e isheen namoota sana duratti gajjettee kophee miilla isaatti baaftee maddii isaatti rukuttee fuula isaatti isa tuftu. Inni kun immoo isa namni abbaan manaa yoo irraa du'e barcuma abbaa manaa isaatii qajeelchuun isaaf kan ta'u yoo dide sababii kanaaf Israa'el keessatti haa tuffatamu zariin itti fufuu akka hin barbaanne waan godheef inni kun isaaf akka ceephota ilaalamu jedheetu sagalee kana keessatti itti dubbate. Kanaafan sanyii borii yookaan sanyii itti fufu waan jedhu sagalee kana keessatti barsiisee hubachii isinitti mee darbuu barbaada. Sagalee kana keessatti anaan kan na ajaa'ibu seerri kun asitti kaa'ameetu dhaqee sagalee kanaa wajjin mata dureefan isinii dhufe. Seera keessa deebii boqonnaa 25 kana keessatti mata dureedhaafan dhufe malee ejjeta ta'ee akka sagaleetti akka sanyiitti akka itti fufu kan godhu sagalee kana keessatti Museen erga dubbatee booddee macaafa Ruutii walii wajjin ilaalla. Macaafa Ruutii boqonnaa tokko kaatanii gaafa laaltanii waa'ee sanyiin itti fufuuti gaa. Seeratu kaa'ame laas keessatti. Seerri abbaan manaa tokko dubartii tokko irraa yoo du'e akka kan biraan deemee fuudhu. Maal biyya keenyatti dhaala jedhama miti laata? Dhaala jedhama natti fakkaata. Biyya akka afaan Oromootti akka naannoo Oromiyaatti dhaala. Yoo abbaan manaa irraa du'e obboleessuma abbaa manaatitti darbee fuudha jedhama akka duriitti. Akkas yoo inni dide immoo qabeenya sana nama biraatti yoo isheen darbitee heerumte qabeenya abbaa manaa isheetii sana nama ishee fuudhutu nyaata wanta ta'eef maatiin maal godhu akka namni ormii dhufee isaan keessan gallee fi sagalee kanatti fayyadama. Lakkaa'eedha Oromoon durumayyuu seenaa macaafa qulqulluu keessaa wanti inni ittiin adda ta'e hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo teessan ilaaltanii aadaan Oromootii fi seenaan macaafa qulqulluu baay'ee walitti hidhata qaba. Mammaaksa yoo ta'e macaafa qulqulluun mammaaksaan guutee jira. Dhugaan isiniin jedhaan amma waa'ee mammaaksa duwwaan macaafa qulqulluu keessaa yoo xiqqaate gara iddoo 10tti caafamee jira. Isaayyaas keessatti caafamee jira. Hoose'ii keessatti caafamee jira. Macaafa raajotaa keessatti caafamee jira. Izraa keessatti caafamee jira. Kanaaf jireenya har'a Oromoonni immatti ba'ullee yoo teessan ilaaltan macaafa qulqulluu keessaa wal hidhatee jira. Innaa maaliif kaaftee yoo jettan dubbii dhaalaatiif an kaase dhaala sanyii itti fufu. Sanyiin itti fufuudhaafi har'a wanti tokko namni tokko utuu mucaan godhatin haadha manaa tokko irraa yoo du'e akkamitti sanyiin itti fufa wanta jedhudha. Anamma kunoosa baraka kuumoofaati seera akkamitti barsiiftaa jechuu dandeessu isin. Wantin sababii kanaatiif dhufeef wanta tokkotu jira. Sanyii itti fufu wanta jedhamuuf sababii kanaafan kaase sanyii borii. Ruutiin boqonnaa tokko kaaftanii gaafa laaltanii seenaa Naa'omii fi Ruutii ilaalla. Seenaa Naa'omii fi Ruutii kana gaafa laallu Naa'omii biyya Yihuudaa Beetliheem keessatti abbaa manaa ishee Ebemelikii wajjiniin ijoollee 2 godhattee utuu jirtu beelli biyya Israa'eliin yookaan Yihuudaa keessatti Beetliheemiin keessatti waan itti jabaateef achii kaatee ilmaan ishee lamaan Maaholiyaadhaa fi Keeyoolaan warra jedhamanii fi abbaa manaa ishee Ebemelik isa jedhamu sana fudhattee gara biyya Mo'aabitti baqatte. Gaafa gara biyya Mo'aabitti baqattu biyya Mo'aabiin keessa waggaa 10 teessee utuu jirtu abbaan manaa ishee Ebemelik inni jedhamu irraa du'e. Ebemelik erga irraa du'ee booddee ijoollee ishee lamaan duwwaa harkattafe. Haala keessa Waaqayyo sin harkatta hambisu. Jireenya jiraannu keessatti gaafa Waaqayyo wajjin deemnu gidiraan nun argatu jechuu hin dandeenyu. Jireenya baqaa har'a jiraattan kana keessa amma biyya keessan jirtan biyya keenya keessan jiru biyya ormaa keessa jirra miti. Amma dubartiin kun biyya sana keessaa beela baqattee Yihuudaa keessaa Beetliheem keessaa baatee Mo'aabitti gadi godaante. Jireenyi ittiin namni jireenya biyya isaa gadhiisee deemu quufa duwwaa miti beela baqachuu danda'a, rakkina baqachuu danda'a, lola baqachuu danda'a, karaa adda addaa macaafa qulqulluu dubbifachuu dandeessu. Akkamittiin namni lola akkamitti baqata yoo jettani dhaxxanii Iyyaasuu boqonnaa 9 irra dubbifachuu dandeessu. Akkamittiin sabni Geebiyoon biyya isaanii gadhiisanii dhufanii akka achitti galan. Har'a namni poolitiikaadhaan siyaasaan karaa adda addaa biyya isaa gadhiisee baqachuu danda'a beelaan. Har'a sabni keenya beelaan baqachaa jira. Isheen kun lollee hadhibu malee beelatu bara sana rakkinni guddaan biyya Beetliheem yookaan Yihuudaa keessatti rakkinni waan ta'eef abbaa manaa ishee Ebemelikii fi ijoollee ishee dhiiraa lamaan duwwaa fudhattee nama 4 ta'anii gara biyya Mo'aabitti gadi godaanan. Nama 4 qofa gaafa sana. Gaafachi dhaqanii abbaan manaa ishee achitti irraa du'e. Mo'aabiin keessatti du'e Ebemelik. Ebemelik erga du'e booddee ilmaan ishee kun lamaan maqaa ilmaan isheetii sana lamaan al tokko isinii dubbisa. Ilmaan ishee sun lamaan inni jalqabaa Maaholiinaadha. Kiliyoonaa jedhamu. Maaholiinaa fi Kiliyoonaa jedhamu jalqabuma isaa Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irra dhaxxanii dubbifachuu dandeessu jechuudha. Maaholiyaanii fi Kiliyoonaan kun gaafa sana achitti gadi bu'anii isaan immoo ilmaan sanyii ormaa keessaa dubartoota ormaa fuudhan.
Dubartoota ormaa isaan fuudhan kuni Ruutii fi Orphaa jedhamu. Orphaan kuni ishee ilminni quxusuun Kiriyoonaa inni jedhamu fuudheedha jechuudha. Ruutii fi amma Ruutiin kun sanyii ormaa akka isheen taate namoonni baay'een gadi fageessanii macaafa qulqulluu gaafa tajaajilu namni tokko gaaf tokko macaafa qulqulluu tajaajila ture jedhe. Utuu tajaajilu maal jedha? Adeemsa keessa sanyii hidda Israa'elotaa keessaa Ruutii iyyuu deemtee dhattee hidda Yihuudaa keessatti argamteedha. Sanyii hidda Yihuudaa keessatti hin argamtu Ruuti. Dhugaa'uun isinitti hime macaafa qulqulluu gaafa qoranii ilaalan jechuudha. Si'a tokko macaafa keenyaa keessatti lallaba keessatti maal jedha beektuu isin Solomoon? Macaafa qoruu baay'isuun nama dadhabsiisa. Garuu macaafa qoruun gaarii. Macaafa qoruun gaariidha. Maaliif macaafa qoruun gaariidha? Wettani macaafa qoruu baay'isuu gaafa dhaqu gara fooniitti gaafa dhaqee nama harkisu fariisota nama godha jechuudha. Beekumsaaf garuu ayyaana Waaqayyootti gaafa nama guddisu namni waan hin beekne nama barsiisuu hin danda'u. Kanaaf waan beekani hundee isaatiif jalqabaaf xumura isaa yoo beekani nama barsiisan yoo barattan ta'e yoo hin baradhu ta'e nama macaafa qulqulluu barsiisuutu halkaniif guyyaa bira taa'e jilbeenfadhe bira taa'ee miti jilbeenfadhe miilla dhiqee fi irraa baradhee natti tola. Ani gaafa namni ministirii macaafa qulqulluu barsiisu lafan jiru of hin beeku macaafa waldaa keessa illee gaafan taa'u jechuudha. Ruuti sababii kana amma gaafa teessanii ilaaltanii isheen sanyii Mo'aabotaati malee sanyii hidda Daawwitiin miti. Garuu hidda Daawwitiin kan ishee jechisiise maaloodha beektu? Sababii Bo'aaz irraa dhuftee deesseef Eseeyin sababii isheen deesseefitu dhumarratti hidda Daawwititti lakkaa'amte jedhame. Eseeyin isheetu da'e. Eseeyin abbaa mana abbaa Daawwitiin jechuudha. Ruutitu da'e Bo'aaziif deesse wanta ta'eef. Dhumarra garuu amma jalqaba kana gaafa maaliif iddoo kana dhufte yoo jettan Ruutii ilmaan ishee kana achitti abbaan manoota ishee ijoolleen ishee lamaanis warra Mo'aabiin kana fuudhan Ruutii fi Orphaarraa ilmaan ishee lamaan du'anii kophaafte. Waaqayyo kophaatti nu hambissin. Gaafa jireenya jiraannu abdii kutannaa keessa gaafa gallu namni gaafa harka duwwaa ta'u abdii kutata. Kana booddee maal fulatte amma abbaan manaa koo Ebemileek du'eera. Ilmaan koo lamaanis dhabeera. Isaan lamaanis ijoollee utuu hin godhatin Orphaadhaaf Ruutii irraa du'aniiru. Ruutii fi Orphaan immoo amaatii ishee Naa'omiin biratti hafaniiru. Egaa nammasichi waan ani isinii godhu hin qabu waan ta'eef isinis gara qomoo keessanii gara zarii keessanii deemaa. Anamma gara biyya kootan deebi'aa jettee gara Beetlehem Yihuudaatti deebi'uudhaaf murteessite jechuudha Naa'omiin. Yeroo isheen gara Beetlehemitti deebi'uudhaaf murteessitu ilmaan ishee kun lamaan warra abbaan manaa isheetii irraa du'an ijoolleen ishee lamaan irraa du'an kun si biraa hin hafnu du'a lubbuu keetii si wajjin deemna jennaan. Ani yoo waan ani isinii godhu hin qabu. Sichi da'ee garaa koo keessaa heerumee da'ee ijoollee isinii godhachuudhaafis abdiin qabu waan hin ta'eef abdii anarraa waan hin qabneef isin asumatti qomoo keessan biratti hafa anamma garuu nan deema. Waaqayyo harka guutuu na baasee har'a garuu harka duwwaa na hambise. Kanaaf harkuma koo duwwaan deebi'ee gara biyya kootti deebi'a jettee murteessite gara biyya Yihuudaa Beetlehemitti deebi'uudhaaf. Kana booddee hin giddisiifte na biraa deebi'aa jette. Dhumarratti Orphaan nagaa isheetti dhaamte jechuudha. Ilmaan ishee warra sanyii Mo'aabotaa keessaa isheen itti heerumte Ruutiidhaaf Orphaadha isiniin jedheera. Ilmaan ishee itti heerumte ilmaan ishee warra isheen Beetlehemii fudhattee deemte kanatti heerumanii ilmaan ishee sun lamaan irraa du'aniiru. Orphaan dhungattee Naa'omiin amaatii ishee dhungattee nagaatti dhaamtee fira isheetiif gara waaqayyoolii isheetti deebitedha macaafi qulqulluun kun. Ruuti garuu sanyiin kee sanyii kooti, waaqayyoon kee waaqayyoo kooti, qomoon kee qomoo kooti. Kanaafuu andu'a lubbuu keetiiti. Si biraa hin hafu. Lafatti duutettanis nan du'a. Anis achumatti nan awwaalama. Kana yoon gochuudhaa baadhe waaqayyo anaan haballeessu jettee murteessite giddisiiftee giddiidhaan gaafa ishee murteeffattee garaa ishee murachuu ishee bartu Naa'omiin lammaffaa waan tokko tuutti hin dubbatin Ruutiin fudhattee gara Beetlehemitti deebite. Gara Beetlehem biyya Yihuudaatti deebite. Waaqayyo immoo yeroo sanatti biyya Yihuudaa yookaan Beetlehemiin lafa duraan beellirra ture sanarraa beelarraa kaasee bokkaa kenneefi nyaanni gaariin akka iddoo sanatti argamu godhee wanta kana hundumaa yeroo isheen gara Beetlehemitti deebitu waggaa 10 biyya Mo'aabiin turte waggaa 10 booddee gaafa isheen gara Beetlehemitti deebitu biyyicha Waaqayyo yaadatee deebi'ee beela sanarraa kaaseera. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Yeroo gara Beetlehemitti deebi'an kanatti isheen ammas rakkina keessa jirti. Rakkinni isheen keessa jirtu maaloodha? Abbaa manaa ishee fuutee deemtee dhabde, ijoollee ishee fuutee deemtee dhabde, haxxee biyya ormaa Mo'aabiin keessatti awwaaltee ilmaan ormarraa ijoolleen ishee fuudhanii Mo'aabota fuudhan keessaa isheen tokko nagaatti dhaamtee biraa deebitee tokkitti Ruutii fi ilmaan ishee sun immoo yeroo sanatti abbaan manaa keenya nurraa du'eera jedhanii hin dhimne. Baay'isanii Naa'omiin kabakabaa yookaan immoo gargaarsa cimaa gochaa fi jaalala isaaniitti fufanii ishee wajjin jiraachaa turan.
Amaatii isaa isheeti waan ta'aniif. Amma isheen kophaafteetti biyya sana keessatti. Har'a garuu deebite gaafa biyyatti deebitu dubartoonni Beetlehem keessa jiraatan ka'anii ililchanii gammadanii iyyanii dhaqanii Naa'omiin simachuudhaaf Ruutiif Naa'omiin simachuuf gaafa gara mandaraatti ba'anii hin ililchan. Isaan kana booddee Naa'omtu dhufe jedhan. Naa'om jechuun immoo fuula toleettii jechuudha jedha macaafi qulqulluun. Isheen garuu waanaan akkasin jedhinaa Naa'omii jettanii awwaamina. Waaqayyo harka guutuu na baasee harka duwwaa deebise waan na galcheefi. Maaraa jedhaan awwaamaa maaraa jechuun hadhaadha jechuudha jette. Jireenya hadhaa'e Waaqayyo isinirraa haa kaasu. Waaqayyo jireenya keessanirraa, bara keessanirraa, tajaajila keessanirraa, alla keessanirraa, maatii keessanirraa, gaa'ila keessanirraa, biyya keenyarraa, lafa keenyarraa jireenya hadhaa'e Waaqayyo nurraa haa kaasu. Ameen. Jireenya hadhaa'e keessa jirra. Nutti hadhaa'eera. Haalli nutti hadhaa'eera. Jireenya abdii kutannaa keessa jira. Jireenya namatti hin tolle keessa jirra. Nutti tolee miti bashannannee nyaannee dhugnee qabbaneeffannee rafaan jirru. Halkan yookaan hafuura baafanna, guyyaa yookaan hafuura baafanna. Alat nurkaa dhume. Zariititti fufuu dadhabe. Himma seenne inni qabnu iyyuu nurkaa dhume. Abdiin nurkaa cite. Waaqayyo garuu guyyaa tokko deebisuudhaaf waaqarraa hin ka'a waa'ee keenya. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Yeroo isheen abdii kutatte amma gara Beetlehemitti deebite kana isheen ammayyuu quuqaa garaa isheetii qabdi. Ilmaan ishee dhabdeetti. Dubartiin kun abbaan manaa isheetii irraa du'eera. Mucaa isheetii irraa du'e waan ta'eef amaatii isheeti Ruutiin fudhattee dhufteetti biyya ormaa keessa jirti. Deebitee dhuftee gaafa isheen Beetlehemii keessaa iddoo qabattee gaafa teessu Ruuti amma ishee wajjin dhufteetti. Biyya sana keessatti immoo nama Bo'aaziin jedhamu tokkotu jira. Utuu kun hin ka'in Ruutii ganama kaatee maal jettiin Naa'omiin ka'eetanii gara mandara kanaa yookaan immoo gara maasii deemee naqee qarmii funaannadhaa jennaan dhaqee yaa mucaa koo jetteen. Dhaqee jetteen Naa'omiin gaafa isheen deemtu qarmii funaanuudhaaf akka carraa ta'ee maasii Bo'aaz nama jedhamu tokko. Bo'aaz kun immoo aantii yookaan firaa Ebemelek abbaa manaa Naa'om isa dhaqee biyya Mo'aabiin keessatti du'eeti. Inni immoo yeroo sanatti qabeenya maasii isaa keessaa dubartootaaf namoota hedduutu maasii sanarraa haama ture yookaan immoo midhaan makaru turan. Yeroo sanatti Ruutiin sodaadhumaan biyya ormaa keessaa dhuftee biyyicha keessatti ormaa qomoo Israa'elotaa yookaan qomoo Yihuudotaa yookaan immoo qomoo warra Beetlehemiin miti Mo'aabiin keessaa deebitee dhufte. Jireenya ormaa keessaa dhuftee qarmii funaanuutti fufte. Qarmii tarra funaantu qarmiin aniif isin har'a funaannu bor dirree bal'aatti nu baasa. Waaqayyo dirree bal'aatti hin baasa ijoolleessa. Qarmiidha jetteenni isin jireenyi nuti har'a qarmiidha jennee funaanaa jirru borirraa hafaa ta'uu danda'a. Waaqayyo jireenya keenyarraa hafaa taasisuu danda'a wanta ta'e. Seenaa kanarraa waan baay'ee baranna. Hafuuratti gadi buunee ilaaluu dandeenya. Foonitti gadi buunee ilaaluu dandeenya. Jireenya qarmii funaanuu keessaa Waaqayyo nu baasa. Lafa abdii kutannaa keessaa waanni kee Waaqa kooti, sanyiin kee sanyii kooti, qomoon koo qomoo keeti. Lafatti duutetti naqee du'e awwaalamattee duukaa murattee dhufte. Waaqayyo achitti ganaa haadha maasii ishee gochuudhaaf deema. Maqaan isaa haa eebbifamu. Dhumarratti waan nama ajaa'ibu keessaa akka carraa utuu isheen qarmii funaannataa jirtu sossodaattaa qarmii maasii Bo'aaz jedhamu kanatti akka carraa maasii Bo'aaziin naqxe. Maasiin sun kan Bo'aaziin ta'uu isaan beektu. Bo'aaz kun immoo fira abbaa manaa isheetii ijoollee isheetii akka ta'e iyyuu hin beektu turte. Utuma funaannattu Bo'aaziin guyyaa maasii isaa laallachuudhaaf gaafa dhufu hojjetaa isaa isatti gaafatamaa maasii isaa sanarraa namoota qamadiidhaaf garbuu haaman sanarratti itti gaafatamaa ta'e ofitti waame eessaa dhufte mucattiin kun jedhee gaafa inni gaafatu isheen biyya Mo'aab kan jedhamu ishee Ruutiin duukaa Naa'omiin duukaa dhufte Ruut ishee jedhamtuudha jedhanii isheetu qarmii funaannataa jira ani immoo akka isheen funaannattuuf hin dhowwu jedhee dhiise jedheetti dubbannaan eegaan jedhe ofitti waame har'aa ka'ee jedheen yeroo nu hojjetoonni koo dubartoonni maasii kana keessaa hojjetan hundumtu yeroo isaan nyaata nyaatanittis isaanii wajjin taa'ee nyaadhu. Atis yeroo isaan haara galfatanitti haara galfadhu. Maasii kana keessaa hin deemin kan nama biraas hin naqin. Wantati gaafa biyya Mo'aabiin keessa turte amaatii kee Naa'omiif goote sana hundumaa dhaga'eera. Gaarii gooteef akkati gaarii gooteef waan hundumaayyuu namatti himameera. Amma akkati isheedhaa gaarii gooteetti Waaqayyo inni waan hundumaa gochuu danda'u inni barcuma qajeelchuu danda'u gaarii siif haa godhu jedhee Bo'aaziin achitti ofitti waamee isheetti dubbate jechuudha Ruutitti. Ruut erga kana dhageesse ani si duratti fuula tolaadhaan ilaalamuu kootiif ergan si duratti fuula tolaadhaan ilaalameeti ani nama garbittiin kee fuula tolaan ilaalamuu kootiif Waaqayyo faara sitti haa tolu jette Bo'aazitti erga dubbatte qarmii ishee funaanuuttuma fufte. Qarmii ishee funaantee garbuusa ta'u qamadii kanarraa utuma funaantu galgala rukuttee fudhattee galte. Sassaabbattee gara
gara naa'ummaatti amaatii isheetti deebitee galte. Abbaa manaan qabdu waan ta'eef akka haadha isheetti kan isheen ilaaltu Naa'omiidha. Lammii ishee fira ishee dhiiftee dhufteetti biyya ormaa keessa jirti. Biyya Israa'eliin Yihudaa yookaan Beetleemiin keessa jirti gaama. Waaqayyo gaafa isheedhaaf ka'u gara namuma barcuma boriyyuu qajeelchee ishee abbaa manaa isheedhaaf ta'utti Waaqayyo ka'ee ishee qaba. Gaafa gara amaatii ishee yookaan Naa'omitti galtu maal jetteen harree eessa oolte mucaa koo innaan qarmii funaannataan oole iddoo akkasiitiin qarmii funaanaa oole nama innaan eessa jennaan nama Bo'aaz jedhamu tokkodha akkas naan jedhe asumaa funaannadhu iddoo biraan naqinnaan jedhe jennaan innoo aantii abbaa manaa kootiiti baay'ee kan itti aanu fira abbaa manaa kootiiti. Waaqayyotu si yaadate egaan atarraa jalqabdee ammanni waan hundumaayyuu maasii ormaa keessan naqinii achumaa dhaqee funaannadhu jetteen. Booris ituma isheen itti fuftee funaannattu iftaanis utuma isheen funaannattu achituma isheen galtu guyyaa tokko akkana jetteen ani amma itteen Naa'om kana booda waan tokkon sitti hima malan sii maluun qaba wantan sitti himuun qaba nama barcuma sii qajeelchu nan barbaada barcuma kan qajeelchu jechuun immoo nama si fuudhuun amma kana booda siifan barbaada malan tokkon sitti hima mala kanaani ati deemi amma har'a Bo'aaziin gara maasiitti gadi bu'a aqee achii buluudhaaf lafa tuullaa midhaansaatii waan buluuf ati iddoo sana yeroo inni nyaatee dhugee jedhutti aqiiti jetteen. Amma jalqaba dhiqadhu wayyaa kee uffadhu wayyaa keessa kaanis fudhadhuuti halkan yeroo inni machaa yookaan dhugeessa ta'ee dhaqee rafu dhaqiiti lafanni ciise akeekkadhu laaliiti miilla isaa jala wayyaarraa fuudhiitii dhaqi miilla isaa jala ciisetteen. Waaqayyo mala siniif kennu. Waaqayyo mala nuuf kennu. Gaafa Waaqayyo waan namatti dubbatee karaa qajeelchee nama ergu. Ammayyuu maaliin waa'ee kanaa dhuftee mata dureen kee waa'ee sanyii boriiti jechuu dandeessu. Itti sinii dhufaan jira gaa. Sababii kanaatiif gaa Naa'om yeroo kanatti itti himtu isheen gaa isa kaleessa qarmii funaantu waan hundumaayyuu dhiiftee har'a miilla Bo'aaziin jala ciisuudhaaf deemte halkan. Dhiqattee uffattee diddibattee miilla Bo'aaziin jala dhattee gaafa isheen ciiftu Bo'aaz gara halkan walakkaa jedhee yeroo hirriba keessaa dammaqu Ruutiin miilla isaa jala ciiftee arge. Miilla Waaqayyoo jala tura achuma tura hin bari'a bari'uun isaan oolu qarmiidhan jedhin hin deemin iddoo Waaqayyo si waame waamicha Waaqayyootti si waame biyya ormaayyuu haa ta'u kamiinuu haa ta'u borabbaa maasii taata lafa faanni miilla keetii irra jette dhaala godheensii kennadhe Waaqayyo Yaasuutti dubbateera. Jireenya isin har'a keessa jirtan biyya Jarman kana Waaqayyo bor harka keessan jala booji'ee galcha. Wangeela kana wangeelan isinitti lallabaa jiru isin barsiisaa jiru kana amantiin fudhadhaa Waaqayyo dhaala godhee jireenya keessan jala galcha. Harka keessan qarmii funaanuu keessaa baasa Waaqayyo. Haadha maasii abbaa maasii isin godha Waaqayyo akkasitti na eega. Sagaleen kun na argata. Jireenya koo dhala koo mana koo maatii keessan jireenya keessan sagaleen kun hin argata. Abdii kakuu Waaqayyoo isiniif kennee galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Sagalee kana gaafan dubbisu ani keessa koo waan baay'een na guuta. Jireenya biyya ormaa keessa akkan jiru beeka. Waaqayyo sagalee naaf ergeera. Sagalee kana gaafan barsiisu jalqaba hafuurri Waaqayyo na barsiisa. Ammatti danfufee immoo ana ammoo nooraa cimsaa yookaan immoo daandii godhatee sin barsiisaa jira malee ankoo miti sagalichi. Suphee isaa yeroo barbaadetti akkuma barbaaddettedha miti Ermiyaas gaafa dubbatu. Suphee dhooftuun akkuma yoo barbaadde suphee sana cabsitee yoo barbaadde immoo dhooftee ijaarjisuu dandeessutti Waaqayyo wanta barbaade si gochuu danda'a. Aniifisin suphee harka Waaqayyooti waan ta'eef qodaa ofii isaatti kaayetti immoo yeroo isaatti dhimma ba'a Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Sagalee kana gaafa teessanii fudhattanii Bo'aazi gaa ergasii booddee namoota torba macaafa kana keessatti kan nu ilaallu namoota torban kana keessaa ilmaan Naa'om lamaanii Naa'omii Ruutiidha Abemelekii Bo'aazii fi namicha tokko immoo jira kan inni Abalu jedhee maqaa isaa kan hin dhaamne Abalu kan jedhee Bo'aaziin gaafa jalqabaa akka inni barcuma qajeelchuuf akka inni Ruutiin fuudhuuf kan inni waamee jira. Bo'aaziin jalagaa erga bultee booddee akka namatti isheen hin mul'anne ilaa jetteen adaraa jetteen gaaddisa kee narra qabi. Ani garbittii kee ishee maasii kee keessaa qarmii funaannataa oolteedha. Amma si jala lixeera. Gaaddisa kee narra qabi. Harka kee gaaddisa kee narra diriirsetteen. Gaaddisi harka Waaqayyoo galgala kana sinirra haa diriirfatu. Gaaddisi boqonnaa kennu. Gaaddisi aara sin galfachiisu. Gaaddisi abdii jireenyaa sinii ta'u. Galgala kana harki Waaqayyoo sinirra haa diriirfatu. Sagaleen kun dhugaadhumatti hanqa ofirraa fuudhee tajaajilaa jira. Sagaleen kun ayyaana Waaqayyoo keessatti sinaa argatu. Ayyaanni Waaqayyoo inni daangaa hin qabne sinaa argatu.
Gaaddisa hafuura Waaqayyoo isinirra haa dhufu. Dhugaadha. Sagalee kana hinaaffaa nan barsiisaa jira. Keessa koo akka biddaatti na nyaate sagaleen kun. Ilaa halkan koo boqonnaa na dhowwee keessa bahee na kufachiisa. Narrafa garuu hafuurri Waaqayyoo na guute sagalee kana. Hafuurri Waaqayyoo sinaa guute. Ameen. Jireenya sana keessatti gaa isheen harka keenya irra diriirsee erga jette inni garuu ishee bira dhaqe hin jenne erga dammaqee ka'e lafti bari'ee utuu namni irratti hin bariin akka isheen gara manaa deemtu wayyaa keessarra keessaa as qabiga as dachaafadhuuti diriirsi as jedheenitu wayyaa safartuu sana irratti saseen itti qabatte irratti jechuudha safartuu jaatti safaree qamadiidhaa fi garbuu safartuu jaa hammaareetti naqee fi akka isheen gara maatii isheetti deebitu harka kee duwwaa gara maatii keetti hin deebiin jedhee Bo'aazi minaan isa seen kaleessa qarmii fudhaantu har'a safartuudhaan safaree maatii isaa irraa kenneef galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Safaree isiniif haa kennu. Hirruun qabu gombisaan harka Waaqayyoo hirruun qabu dilbiin harka Waaqayyoo hirruun qabu dilbii bara baraati dilbii nyaatameen dhumneedha safaree Waaqayyoo harka isaatti isiniif haa kennu. Wanti jireenya keessan keessatti hirruudha jettanii lakkaa jirtan sa'aatii kanaa jalqabee akka nama Waaqayyootti isiniif nan jedha. Sagaleen kun sagalee dhugaadha. Lafa hirruu keessanii dilbii nyaatameen dhumne harki Waaqayyoo isiniif haa hammaaru. Kan namaa garuu innuma miti. Dilbii namni namaa hammaaru innuma. Dura akka biyya keenyaatti namni tokko gaafa gara baadiyyaa dhaqu keessumaa magaalaarraa gaafa gara baadiyyaa dhufanii wanti namaaf kennamu buna. Buna bakka silaa bunni jira waan ta'eef akka barbaadeetti itti taphata waan ta'eef Oromiyaa keessa hammaaranii buna namaa kennu warri katamaa buna baay'inaan waan hin qabneef dilbii nyaatameen dhumne Waaqayyoo isiniif haa hammaaru. Hin hammaareefi hin safareef jechuudha. Baachiseetu gara maatii ishee yookaan gara maatii isheetti galte. Gaafa gara Naa'omiin nattu akkam ta'e dubbiin jettee gaafatte Naa'omiin. Innoo kunoo gara maatii keetti harka duwwaan galin jedhee garbuu safartuu ja'anaa hammaareen kunoo fideen dhufe jennaan egaan jetteen inni hamma dubbii kana fiixaan ba'utti hamma dubbii kana xumurutti namni kun hin boqotuuti hamma inni dubbii kana xumurutti wanta inni godhu taa'ii ilaali jetteen ammas maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Boqonnaa afur lakkoofsa tokko nan dubbisame. Kana gidduutti Bo'aaz gara karraa dallaa lafa namoonni itti wal ga'anitti ol ba'ee taa'ee kunoo namichi inni barcuma qajeelchuudhaaf ana caalaa ilaasan na balu jedhee waame sanan isinii dhufaa jira. Ana caalaa itti inni haata jedhee Bo'aaz waa'ee isaa dubbatte sun achiin hin darba ture. Yommus Bo'aaz abalu mee as gorii taa'i jedhee waame. Innis itti goree in taa'e itti dabalees Bo'aaz maanguddoota mandara sanaa keessaa nama 10 ergee fidate. As taa'aa jedheen isaanis hin taa'an. Kana booddee Bo'aaz namicha barcuma qajeelchuudhaaf caalaa itti dhiyaatu sanaan namoonni isheen biyya Mo'aabii deebite sun Naa'omiin isheen biyya Mo'aabii deebite sun lafa hirmaata Ebemelikii lammii keenyaa gurgurachuuf hin barbaaddi. Ilaa maatii ishee dhiifteetu biyya Mo'aabiin deemte isiniin jedheera. Naa'omiin kan abbaa manaa isheeti Elimelek isa jedhamu sana fudhattee dhattee achitti du'eera isiniin jedheera. Erga du'ee booddee amma immoo erga deebite Beeteleetti deebite maasii abbaa ishee irra qubattee jirti. Maasii abbaa manaa ishee Ebemelek irra. Kana booddee maal jedhaa Bo'aaz? Amma dubartiin tokko kan biyya Mo'aabii dhuftee yookaan immoo Naa'omiin nama 10 mandara keessaa ergee waamsiseetu nama maqaansaa abalu jedhee karaarra utuu darbaa jiruutu waamsise. Namni barcuma qajeelchuun ta'uufsi wanta ta'eef amma namoota 10 immoo mandara keessaa jaarsolii yookaan maanguddoota 10 ergee waamsise isinis asuma taa'a jedhee mariisisa. Maal jedhaan? Eeda miilla isaa jala bulteetti isiniin jedheera. Bira ga'eera hin geenye wanti jedhu hin jiru. Minaan safaree fi gara Ruutitti gara Naa'omitti ergeera. Naa'omi immoo hamma dubbii kana xumurutti hin boqotuuti calluma jedhi taa'ii ilaali jetteettiin. Isaan booddee amma immoo dubbiin dhufe galaasitti. Namoota 10 walitti qabate namicha sana karaarraa waame kan barcuma qajeelchuudhaaf ittaanu si kana gochuun immoo siif ta'a. Amma immoo Naa'omi isheen gara biyya Mo'aabii dhufte sun maasii abbaa manaa isheeti Ebemelikiin kan jedhamu gurgurachuudhaaf namni maasii ishee kana bittu immoo nama intala abba ilma isheetii Ruutiin ishee biyya Mo'aabii dhufte sana fuudhu ta'uu qaba. Maal wayyaa kanaafuu ati fuudhii jedheetti dubbata. Maal jedhaan asitti beektu? Anillee laficha oolfachuu nan oolfadha. Lafa ishee kana nan bitadha. Garuu ishee fuuchuudhaaf barcuma qajeelchuudhaaf ani hin danda'u. Atumti duwwaan ishee fuudhii jedheetti dubbata.
waan nama dhibu. Bo'aaz immoo ergasii Naa'omiin halkan laficha Naa'omiin harka lafichaa gaafa oolfattu maqaa namicha du'ee iddoo dhaala isaatii deebisuudhaaf barcuma namicha du'ees qajeelchuudhaaf Ruut haadha manaa ishee biyya Mo'aabis immoo oolfachuu keetii jedheetti dubbate. Naa'omiinis kan geggeessu Ruutiin ishee biyya Mo'aabii dhuftes kan oolfatu jedheetti dubbate. Namicha isa abalu jedhee waame sanatti jechuudha. Maqaa isaan dhoofne gaasitti. Namichi immoo lafichaa nan oolfadha jedhe. Kunis lafa isa ani oolfadha jedhe. Kunis lafa isa ani dhaaluudhaaf bitu kana dhabuuf jira. Kanaaf ani danda'een oolfadhu. Egaa nama oolfatu ta'uu waan an dadhabeef oolfachuu ana irra ture. Ati ofii keetii oolfadhu jedheen. Amma ni lafa kana oolfachuus ishees fuuchuu barcuma qajeelchuu waan hin dandeenyeef ati kana hundumaa oolfadhu jedheen. Ergasii booddee egaa maal jedha beektu waa'ee sila kophee isinii kaaseen ture. Israa'el keessatti namni dubartii tokko abbaan manaa yoo irraa du'e deebi'ee barcuma qajeelchee bakka ishee fuuchuudhaaf namni fuudhu sun seera keessa deebi'ee boqonnaa 25 keessatti nan jalqaba isinii dubbise kun lakkoofsa 8 ka'ee dhufa gaala. Lakkoofsa 8 boqonnaa 4. Kanaaf namichi laficha oolfachuu hin danda'u jedhe. Kun Bo'aaziin ati ofii keetii oolfadhu jedhe. Kophee isaa miilla tokko ofitti baasee ittiin kenne. Waa'ee kophee miilla ofitti baasee kennu waa'ee kophee kana isinii kaasee ture. Namni dubartii sana yoo lakkii dubartii kana hin fuudhu jedhe fuula maanguddoota mandaraa duratti bahee achitti kopheedhaan fuulli isaa kophee miilla isaatti baaftee fuula isaa rukuttaa. Fuula isaattis hin tufti dubartiin sun jedhee achitti inni dubbate. Asitti immoo waliigaltee namicha isaa inni karaarraa balu jedhee waame kun maal jedhee akka ati fuutuuf ragaa akka ta'uuf aanti koo yoo ta'eyyuu situ fuuchuu qaba. Itti fufi ishees fuudhi. Jireenya isheen jiraattu kana keessatti ishee wajjiniin itti fufuudhaaf kophee kana ragaa siif ta'u jedhee namni Bo'aaziin caalaa dubartii kana yookaan immoo Naa'omitti aanee sila maasii ishee bitatee Ruutiinis fuudhu kun amma ragaadhaaf kophee miilla isaatii ofitti baasee kenne. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo karaa qajeelcha. Waaqayyotu barcuma qajeelcha. Waaqayyotu barcuma badeddootti deebisa. Waaqayyotu gaa'ila badeddootti deebisa. Waaqayyotu mul'ata badeddootti deebisa. Waaqayyotu aladdoodhaa badeddootti deebisa. Dhumarratti Waaqayyo wanta haaraa godhe egaa. Ergasii booddee egaa Naa'omii Ruutiin fuudha. Akkamitti Ruutiin fuudha? Gaafa fuudhu ilaalaa dhaggeessu amma gaan akkana jedhan lakkoofsa 13 kaaseen dubbisaa gaaddoo hunda dhaquur. Akka kanatti Bo'aaz Ruutiin ofitti fudhatee haadha manaa godhatee yeroo inni ishee bira ga'etti Waaqayyo ishee eebbisee in ulfoofte. Innis ilmas hin deesse. Yeroo sanatti dubartoonni mandaraa Naa'omiidhaan Waaqayyo inni har'aa nama si furu si hin dhabsiisin haa eebbifamu jedhaniin. Ameen. Ameen. Ajajamu maqaan mucichaas Israa'el keessatti beekamaa haa ta'u mucicha haadha manaa ilma keetii ishee ilmaan 7 irraa siif caaltu. Ishee si jaallattutu siif da'e waan ta'eef inni muuxxootti si deebisee jedhaniin. Haadha manaa ilma kee ishee si jaallattutu si deebi'ee ulfaa'ee Israa'el keessatti maqaan kee akka beekamu ta'e waan ta'eef isheetu siif da'e waan ta'eef ilmaan 7 kan siif caaltu Ruutitu Bo'aazirraa ilma siif da'e waan ta'eef ati har'aa jalqabdee muuxxootti deebiteedhani. Muuxxootti deebiteedhani biyya hayyuu baay'ee walitti qoosumini. Maanni atoo muuxxoodhuma warqee taate, maanni atoo numa ciratte, hinuma bakka maal taate. Ishilaa kunoo qoosaadha, milaa kunoo qoosaa iyyuu macaafuma keessa jira. Minni walitti qoosanii taphatanii jechuudha. Maal atoo muuxxoodhumatti deebite, atoo durbuma taate, bakka atoo abeetiin ciratte waliin jedhama. Asittis akkas waan akka jedhaniitti qoosanii iyyuu fakkaata jechuudha. Dubartoota mandara sanaatu dhugaadhaam waan nama dhibuudhaam abdii dulluma keessa argameera waan ta'eef. Abdiin isin gaafa isin abdiin citeera jettan Waaqayyo karaa naannessee dulluma keessa jireenya fidee si yaadata. Abiraamiin dulluma keessa yaadate nama abdiin kutanne ilaala. Sanyiin kee sanyii kooti, qomoon kee qomoo kee kooti. Lafati duutettan du'e awwaalamattee duukaa dhuftee sanyii ishee keessaa iyyuu qomoo beekamaa Bo'aazitti heerumtee Bo'aazirraa ilma deesse Yoobeed jettee moggaafte. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Yoobeed jechuun immoo jedhan mitiire ilaa kunoo Yoobeediin jettee moggaafte. Yoobeedi dubbisuu lakkoofsa dubartoonni ollaa sanaas Naa'omiif ilma
ilma dhalateera jedhanii mucichaaf maqaa kennuu dhaqanii maqaa isaa Yoobeedi jedhanii moggaasan. Yoobeed abbaa Esee immoo abbaa Daawwitii jedha sagalee kana keessatti. Ilaalaa egaa amma erga muuxxootti deebite maqaa mucaa kanaa erga Yoobeeditti moggaasanii Yoobeediin kun immoo abbaa eenyu ta'edha? Abbaa Esee. Esee kun immoo abbaa Daawwiti. Kanaaf egaa Waaqayyo dhala keessaa sanyii baase. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Lafa abdiin cite keessa ilaalame biyya Mo'aabii baatee harka duwwaa dhabdee ilmaan ishee lamaan achitti dhabdee har'a biyya lafaatti furmaata isa ta'e. Israa'el keessatti furmaata isa ta'e. Sanyii keetii keessaa teessoo Israa'el irra taa'ee kan mo'u bara baraan hin dhabamu jedhee Waaqayyo Israa'el keessaa nama akka Daawwitiin nama akka garaa kootiin argadhe jedhee inni Waaqayyo dubbate qomoo biyya Mo'aabii dhufte sanyii Mo'aabii Ruutirraa gaarummaa gochuu isheerraan kan ka'e deebitee dhufte Bo'aazitti heerumtee Bo'aazirraa ala kakuu akka isheen argattu Waaqayyo godhe. Achirraa immoo Obeediin deesse. Obeedi immoo eenyuun nalche? Eseen nalche. Eseen immoo Daawwitiin nalche. Daawwitirraatu dhufe egaa dhalli kun hundumtu ala kakuu ala boriitti fufu. Sanyii borii sababiin jedheef kanaaf egaa maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waa'ee mallattoottan isinii dhufa. Maaliifi dubbichatu walidhee jira wanta ta'eef immoo al tokko waa'ee asittan isinii guduunfa. Sagalee kana achirraan dhufe waan ta'eef seera uumamaa boqonnaa yoon tarii teessisaa isin hin bulchu ta'e seera uumamaa 38 dhaqa. Dhiifama naa godhaa har'a yoon dandeenyu jettan immoo cufadhaa ba'aa malee har'a seera uumamaatii amma mul'ataatti finnee bulla yeroo hin jiraate. Yoommoo 38 seera uumamaa 38 irraan isinii dhaqa. Nan taphadhe immoo malee ammoo Waaqayyo yeroo nuu kennutti jechuudha. Sagaleen kun walidhate waan jiruufan. Mallattoo ragaaf sanyii waan jedhuufanidha. Ammayyuu sanyiin isa asitti argama. Waa'ee sanyii fan kaasaa jira. Sanyiin jiraachuu qaba. Sanyiin dhala namaa jiraachuu qaba. Manni Waaqayyoo itti fufuuf, Wangeelli itti fufuuf, mishiniin itti fufuuf, dhaloonni itti fufuudhaaf, zariin itti fufuuf sanyiin jiraachuu qaba. Sanyii balleessuun hin danda'amu. Kanaafitu lammaffaa Qorontos boqonnaa 15 keessatti Kristaana jechuun fakkeenya sanyii tortoree biqiluuti. Kanaaf akka raadikilii piluumuulii wanta jedhamu baayoloojii isaa sana waa'ee kotileedenii keessatti barattaniittu mitiire. Sababii sanaatiif hangaafa macaafa qulqulluu barsiisu istirii baayoloojiitiif ji'oogiraafii gaafa yoon barsiisu wanti hin jaalladhuuf istiriin baayoloojiin hundi isaa iyyuu achuma keessaa yaa'anii dhufan. Maaliif yoo jettani haqaatti dubbifadhaa baayoloojiin guutummaan isaa macaafa qulqulluu keessaa hatame. Eessaa fidde yoo jettani immoo leewwota dhaqaa dubbifachuu dandeessu. Akkamitti abbaan manaa wajjin akka jiraatu, akkamitti dubartiin abbaa manaa wajjin jiraachuu akka qabdu, namni tokko akkamitti fuuchuu akka qabu, jireenya akkamitti akka itti fufuu qabu achi keessatti barsiista waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu baayoloojii fiddee as keessaa macaafa qulqulluu keessaa hattee beekumsa sammuutti dabalteetu saayintistoonni biyya lafaa sammuu namaati. Barachuun gadheedha jechuu koo miti. Beekumsi gaariidha. Kanaaf walitti fidee barsiisuu barbaadeetan jechuudha. Waa'ee sanyiiti. Sanyiin itti fufuu qaba. Micireen jiraachuu qaba. Sanyiin jiraachuudhaaf. Sababii sanarra gaafa waa'ee dhala kaafnu jalqaba akkuma macaafa qulqulluu keessatti dubbatu lallaba boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irratti namni qilleensi akkamitti akka deemuuf baanaan garaa yookaan gadameessa haa dubartii keessatti akka mucaa ta'u akka nama ta'u beekuu kana hin dandeessaa reedee achitti dubbata. Baanaa jedha akka macaafa qulqulluutti. Baanaan hiika lama qaba. Akkuma macaafa qulqulluutti baanaa jechuun hiika lama qaba. Seera macaafa waa'ee baanaa kana irratti waa tokko kana isitti immoo lallaba duwwaa utuu hin taane lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 25 lakkoofsa 3 irratti gaafa waa'ee namichicha gowwaa sana gaafa dhaqee achitti kaasu namichi sun baay'ee dubbannaan isaa yookaan immoo baanaan isaa kan namatti hin tolle nama hamaa ture jedhamitiire. Kanaaf seera tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 25 lakkoofsa 1 kaa dubbifadhaa hin argattu achitti waa'ee baanaaf hin naqe. Baanaan hiika lama qaba. Tokkoffaan haasaa baduudha. Lammaffaan immoo sanyii yookaan immoo yoon dubbadde garakkoon qabu nan komatina hundumti keessan namoota Waaqayyooti namoota gurguddaa ana caalaa barumsa namoota barattanidha. Akka baayoloojii isaattan isinitti himuu barbaade akka dheekkamsaatti utuu hin taane akka beekumsa isaatiitti sababii kanaaf baanaa jechuun yookaan immoo sanyii yookaan immoo spermisa jedhamudha macaafa qulqulluu keessatti illee yoo dubbachuudha baate macaafi qulqulluun safuu eega yeroo baay'ee gaafa dubbatu waan ta'eefani akka baayoloojii isaatti himuu barbaade malee macaafa qulqulluun baanaa jedha jechuu barbaadeetan lallaba boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irratti.
Baanaani gaafa uumamu jalqaba akka isaa baayoloojiitti fertilizationidha. Fertilization jechuudhaan productionii keessatti gaafa jedhamu fertilizationii booda baanaatu uumama. Baanaa booddee zaayigootii booddee micireedha. Micireen immoo fiitineesii, fiitineesiin immoo gara sanyii, sanyiin immoo gara orgaanii yookaan immoo organized system isa jedhamutti dhufa jechuudha. Sababii kanaaf annaqe waa'ee sanyiitti ammayyuu har'a barumsi narraa kaase kun ruutiin Waaqayyo jireenya ishee hundumaa keessatti alli dhala seetii gaafa biyya ormaatti harkaa dhuman abbaan ishees gaafa dhumu harka ishee duwwaa qomoo ormaa keessaa ruutiin fudhattee dhuftee sanyiin ishee bara baraan akka maqaan isaa dhaamaa hafu akka ta'eef akka deebitee yaadatamtetu sanyiin dhaloota akkatti fufu Waaqayyo godhe. Ameen. Sanyiin keessanitti hafuuf. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 38 irratti immoo asitti immoo sagaleen kuni sagaleen amma jedhee wajjin wal fakkaata waa'ee sanyii yookaan immoo baanaa isa jedhu sana irratti jechuudha. Waa'ee baanaa nama akkamitti baanaadhaarraa uumama wanta jedhu sana egaa burussee dubbadhee isiniin jedheera. Asitti nama ta'e tokkotu jira. Yihuudaa jedhama namni kun. Yihuudaan kun nama yeroo jalqabaatii fi yommus jedha Yihuudaan obboloota isaa seera uumamaa 38 lakkoofsa 1 ka'e. Yommus Yihuudaan obboloota isaa biraa ba'ee utuu adeemu mana namicha mandaraa Aduulaam maqaan isaa Hiiraa jedhamu tokkotti in gore. Achitti intala nama biyya Kana'aan isa maqaan isaa Shuwaa jedhamu tokko in argate. Egaa namni kun Yihuudaa jedhama. Mandara Aduulaamiin keessaa utuu karaa deemutti goree. Namni mandara Aduulaamii kun immoo Hiiraam jedhama. Hiiraam kun addunyaa Yihuudaati. Achitti gaafa goru intala Shuwaa. Shuwaan kun sanyii Kana'aanotaati. Sanyii intala Shuwaa kana intala Shuwaa argata. Intala kana argatee gaafa fuudhu erga intala Shuwaa kana fuudhee booddee ijoollee nama 3 godhata. Ijoollee isaa 3 kana Ooneenii fi Sheelaa jedhamu. Ooneenii fi Sheenaan kun ijoollee Yihuudaati. Ijoollee Yihuudaa kun haadhi isaanii sanyii Kana'aanotaati isiniin jedheera. Hiriyaasa yookaan Hiiraa kan jedhamu kana bira dhaqeetu biyya yookaan mandara Aduulaam kana keessatti intala kana arga. Intala warra Kana'aaniin kan Aduulaam kan jedhamu mandara Aduulaam jedhamtu kana keessatti argatee fuudhee ijoollee kana 3 dhalcha. Erga ijoollee kana 3 dhalchee booddee ijoolleen isaa kun guddatanii fuudha ga'u. Gaafa fuudha ga'anii ilmi isaa inni jalqabaa inni jedhamu gaafa fuudhu fuudhee haadha manaasaa kana wajjin utuu jiru Waaqayyo waan gaddisiiseef Waaqayyo waan itti dheekkameef hin du'eedha. Waaqayyo anaaf isinitti hin dheekkamin. Waa'ee sanyii fan dhufe ammas sanyiin dhaloota keessatti itti fufuu qaba waan jedhuufan. Har'a macaafa seeraaf macaafa seenaa keessaan barsiise isiniin jedheera. Macaafa seenaati gara boodaa kakwaara keessaa lafanni itti isinii dhufutu jira. Ergasii booddee namni kun kun hin du'e. Inni hangafni kun hin du'e ilmi Yihuudaa. Erga inni du'ee booddee ilmi isaa inni ittaanu Oonaniin ammas haadha manaasaa kanaan maal jedha abbaan isaa Yihuudaan amma ka'iitii sanyiin obboleessa keetii akka itti fufuuf barcuma qajeelchuun siif ta'a waan ta'eef gara haadha manaa obboleessa keetii dhaqiitii barcuma qajeelchi ishee fuudhii wajjin jiraadhu jedheen. Kana booddee sanyiin kan isaatiin jedhamu immoo isiniin jedheera akka macaafa qulqulluutti sanyiin jalqaba yoo abbaa obboleessi du'e inni lammaffaa yoo fuudhe mucaan isa lammaffaa irraa dhalatu maqaa isa jalqaba du'e sanaan waamama malee maqaa isaatiin hin waamamu. Sababii kanaaf erga du'e Ooneeniin gaafa dhaqee haadha manaasaa sana bira ga'u abbaa isaatu giddiin dhaqee fuudhee waan ta'eef sanyiin yookaan inni amma mucaa ta'a jedhamu baanaa yookaan immoo sperm inni jedhamu kun kamiin yoo ta'e namni quunnamtii saala booda miti nuyi kan nuyi uumamne iyyuu kiroomozoomii dhaala sanyii yookaan 26 23 fudhannee baane miti kanaadhaas kan abbaas akkasitti jedhamti baayoloojiin sanyiin kun uumamuudhaa fi jalqaba dirqama namni wal quunnamtii gochuu qaba wanta ta'eef asitti waan dubbadhe dhiifama macaafa qulqulluu keessaa baate naaniin jedhinaagaa adaraa keessan dhiifama waan sagalee waaqayyooti waan ta'eef dhossineerra diddimne darbuun barbaadu. Sagalee kanarratti gaafa inni dhaqudha waan nama ajaa'ibu lakkoofsa dubbifachuu dandeessu la. Lakkoofsa 9 Ooneen jedha garuu sanyiin kan isaatii akka hin jedhamne waan beekuuf obboleessa isaa sanyii malee hambisuudhaaf yeroo haadha manaa obboleessa isaa bira dhaqu isa sanyii ta'u sana lafatti naqee hin balleessa ture jedha. Dubartii kana bira gaafa dhaqu
namni kun quunnamtii saalaa gaafa isheedhaa wajjin ciisee raawwatu yookaan immoo ishee wajjin ciisu bor isarraa ulfooftee akka isheen maqaan mucaa sarraa dhalatu sun maqaa obboleessa isaatiin akka waamamneef yeroo ishee bira dhaqu hundumaatti sanyii isheerraa uumamu sana sanyii jireenya isaa keessaa ba'u sana isheedhaa wajjin yeroo ciisutti bakkeetti yookaan lafatti gadi naqa ture jedha. Sagalee ulfaataadha sagaleen kun. Isaan booddee Waaqayyo aaree nama kanas dha'ee ajjeesa. Sanyiin akkatti fufu barbaada Waaqayyo har'as boris. Karaa kamiinuu haa ta'u. Sanyiin dhala namaa jireenyi namaa akkatti fufu barbaada. Gaafa ammas Waaqayyo oneeniin kanas yakka mana ga'u cubbuun mana akka ga'u kana haadha manaasaa wajjin utuu ciisu ciisicha kana irratti yakka guddaa hamma kana ga'u godhee sanyii kana lafatti gannaqee haadha manaasaatti wajjin ciisee jallina fuula Waaqayyo duratti hojjete Waaqayyo nama kanas dha'ee ajjeese. Gaafa inni dha'ee ajjeesu Sheelaa kan jedhamu mucaan quxisuun inni sadaffaan yeroo sanatti fuudhan geenye xinnaadha. Maal jedhaan abbaan ijoollee kana warra du'an lamaan Yihuudaan amma Waaqayyo ijoollee koo kanatti dheekkamee waan ajjeeseef mucaa koo kanattis itti dheekkamee akka hin ajjeefneef ati ka'ii gara mana abbaa keetti gali jedhee intala geggeesse jechuudha. Inni haadha manaa heeriin kana hin geggeesse. Gaafa eessatti galuu qabdi gaa? Abbaa ishee Shuwaatti galuu qabdi biyya Kanaanitti sanyii Kanaanotaati waan ta'eef galuu qabdi irraa. Hin galtee dhattee biyya sana keessan teesse biyya Adulaam kan jedhamu mana abbaa isheetti deebitee achituu taa'aa jirtu. Gaaf tokko namni kun jechuudha Yihuudaan kun jechuudha gara baddaatti achi ol ba'ee hoolota isaarraa rifeensa cirsiifachuudhaaf gara sana deema gaam. Waan nama ajaa'ibu lakkoofsa 14 kaa'ame. Sheelaan fuudha ga'ee ture. Isheen garuu isatti akka lakkoofsa 12 isinii kaa'a akka isiniifutti. Bara baay'ee booddee haati manaa Yihuudaa intalli Shuwaa hin duute. Yihuudaan gadda isaa erga dhiisee ka'ee fira isaa isa Hiiraa jedhamu nama mandara Adulaam sanaa wajjin gara Tiiminaa lafa hoolaa isaa irraa rifeensa muranitti in naqe. Yommus namoonni kunoo abbiyyuun kee hoolota isaa irraa rifeensa mursiifachuudhaa fi Tiiminaatti ol hin ba'aa jedhanii Taamaaritti himan. Ilaa Taamaaritti himan egaa. Taamaar macaafa qulqulluu keessatti Taamaar kan jedhamu kun si'a lama caafamee jira jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa naannoo boqonnaa 15 yookaan 25 yookaan akkasumatti fakkaata waan isin dogoggoruudhaa baadhee waa'ee Taamaariif Amnooniin hin yaadattu miti. Akkamitti akka isaan dhaqanii Taamaarii Amnoon akka inni obboleettii isaa Taamaarii yeellaasise jechuudha. Isaan qomoo Israa'elotaati. Macaafa sana dhaquun barbaadu. Ankanuman xumuruu barbaada. Taamaar jedhamti. Taamaar kun gaafa isheen gara biyyaatti galtu abbaa isumatu geggeesse Yihuudaatu akka isheen abbaa ishee Shuwaatti akka isheen deebitu Kanaanitti akka isheen mandara Adulaamitti deebitu godhe isa booddee gaaf tokko ka'eetu gara Timinaa kan jedhamutti achi ol ba'a. Gwaaddanyaa isaa isa Hiiraa jedhamu sana dhaqee waammateetu hoolota isaarraa rifeensa cirsiifachuudhaaf gaafa nachi gara Timinaa jedhamutti darbu namoonni mandara sana keessa jiran dhaqanii ta'eetti immoo Taamaar ishee jedhamtu ilma haadha manaasaa ishee deengaddanni ka'i gali gara fira keetti gali jedhee ofirraa geggeesse sana hamma mucaan koo fuudhan geenye Sheelaan fuudhan geenye xinnaadha waan ta'eef ka'i deemee geggeesse galchee erga ijoolleen isaa lamaan du'ani. Kana booddee ture haadhi manaasaa erga isheen duute Yihuudaan gadda isaa erga xumuree booddee gara Timiraa jedhamutti hiriyaasaa isa Hiiraa jedhamu sana mandara Adulaam keessa jiru sana wajjiniin gara Hiiraatti achi darbe. Hiiraan kun immoo bakka inni itti hoolota isaarraa rifeensa cirsiifachuu dhaquudha. Rifeensa kana irraa cirsiifachuudhaaf abbiyyuun kee darbeera jedhanii gaafa Taamaaritti himani. Taamaar mandara sana keessa jirti lakkaa galtee abbaa isheetti galtee jechuudha. Achi gaafa jirtu wayyaa dubartoonni abbaan manaarraa du'e wayyaa gaddaa uffatan hundumaa uffattee isa turte ofirraa baaftee wayyaa gaarii uffattee diddibattee shaashiidhaan fuula ishee uffattee dhaqxee mandara Timinaa jedhamu sana kellaa mandaraa sana dura teesse. Utuu isheen achi teessee jirtu gaaf tokko Yihuudaan gara baddaa Timinaatti lafa ol bahee rifeensa irraa cirsiifataa jiru deebi'ee utuu galaa jiru isheen fuula isheetti haguuggattee dhagaa mandaraarra taa'aa jirti. Dhagaarra taa'aa jirti kellaa mandaraa dura. Isheen kun gaallamoota yookaan immoo ejjituu jechuudha. Akka warra bara kanaa maqaasaa dha'uun hin barbaachisu. Ejjituu gaallamoota gadhiisiitti warra jiraatan warra akkasumaan dhiiraa wajjin jiraachuudhaaf akkasumatti hin jiraatan jechuudha. Maqaan isaa dha'uun namatti hin tolu waan ta'eef safuurra hin jira waan ta'eef. Sinumti hiikkadhaa. Kanarraan achitti namichi kun gaallamoota dhaqee qaba.
qabee maal jedha beektu Yihuudaan kun ila inni nu banneen fuula ishee haguuggattee jirti. Akka isheen haadha manaa ilma isaatii taatee nu banneen namoonni itti himnaan ishee wayyaa gaddaa ofirraa baaftee wayyaa gaarii uffattee fuula ishee dhoffattee dhattee mandara dhagaa sanarra teesseetti. Isheen garuu haadha manaa ilma isaa isheen eengadda galii abbaa keetti jedheenii dhala. Isa isheen fuula ishee haguuggattee gaafa teessu kottu naa wajjin ciisennaan ansii wajjin ciisu waan naa gootu yoon si wajjin ciisuu gootiin dura waan tokko naa kenne qabdii naa kennennaan tumaamaa olaa tokkon sii kennaa deeniin. Haa ta'uu lakki amma inni dhufee harka koo galutti qalabatii harka keetti samaataba qabu kanaa fi ulee harka kee kana naa kennennaan namichis egaa sardameera fakkaata. Waaqayyo hafuura akkasii nurraa hakaasu bara kana jechuudha. Dhaqee ulee isaas kenneefi qalabatii isaas ofitti baasee kenneefi intala wajjin naqee ciise. Haadha manaa ilma isaatiitiin taamaar kun jechuudha. Isheen garuu fuula ishee haguuggattee waan jirtuuf inni addan baafanne dhaqee wajjin ciise. Hin ulfoofte. Gaafa ulfooftu hin galee amma gaafa galu hojjetaa isaatiin maal jedhee beektaa? Amma qalabatiis dhabeera. Qalabatii keessan hin dhabinaa. Mallattoon Waaqayyo isinitti kaa'eeti. Mallattoo Yesuus dhiiga isaatiin isin mallatteeffate bara baraan isinitti hin bu'in. Ila mallatteeffamnee jirra. Dhiiga Yesuusiin mallatteeffamne mallattoon kun immoo mallattoo nutti ba'ee badu miti. Mallattoon sun baduus hin danda'u. Ragaas irratti ba'a, ragaas sii ba'a. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waa'ee mallattoo qalabatii qabuufani har'a gaa'illi biyya lafaa Yesuus Kiristoosiif naqatamnee jirra. Gaa'ila ulfinaatti immoo guyyaa tokkicha wal faana waamamuudhaaf jirra. Yerusaalem ishee haaraa gaafa isheen gadi buutu achi keessatti hoolota isaa ijoollee isaa gaafa sana gaa'ila isaa wajjin godhachuuf jirra. Fuula hoolichaa duratti dhiyaachuudhaaf jirra. Gaa'ilicha immoo eessaa fidde wanta naqaati mul'ata boqonnaa 21 dubbifadhaa. Achi mul'ata boqonnaa 7:15 dubbifadhaa. Mul'anni guutummaa waa'ee gaa'ila hoolichaa odeessa waan ta'eef waa'ee deebi'ee dhufu isanni Yohaannis boqonnaa 14 irratti dubbate. Gara abbaan anna qadhaqee mana isinii qopheessa deebi'ee nan dhufa ofii koottan isin fudhaa anumaa wajjin achi jiraattu jedhe. Isa sana inni Phaawulosi Qorontos keessatti diigee dubbate jechuudha. Lammaffaa Qorontosiin keessatti inni diigee dubbate jechuudha. Waa'ee mana sadhumaa namni akkamitti du'ee gooftaa wajjin akka jiraatu. Waa'ee qalabatii fannaqee egaa qalabatiin keessan harka keessanitti hin bahin. Qalabatiin ragaa irratti ba'ee laa nama Yihuudaa jedhamu kan. Qalabatii harka isaatti maataba qabu. Ankorbeessa keessa tumaamaatiin haalaattu sana hamma fiddee dhuftutti ammaaf milikkita waan ta'u naa kenne jennaan qalabatii isaa harkatti baaseetti kennee haadhi manaa jalaa duuteettiin yeroo inni gara timiraatti ol bahee hoolota isaarraa rifeensa mursiifachuu dhaqe kana. Egaa rakkisaadha jireenyi biyya lafaa. Rakkisaadha Waaqayyo jalaa nu haa baasu malee. Achi gaafa dhaqu qalabatii isaa sana kenneefii deemee mana galee hojjetaa isaatiin maal jedhe? Gara mandaratti minaa dhaqiiti kellaa mandaraa sanatti yeroo ol galtu dubartiin gallamoonni tokko naannoo sanatti qalabatii kootii fi ulee qabannaa harka kootiin harkaa fudhatteetti dhaqiitii tumaamaa hoolaa kana yookaan immoo hoolaa kana geessi dhaqiitii qalabatii kooti ulee konaaf fidii kottu jennaani. Namichi dhaqee mandara sana keessa hojjetaan isaa barbaadee guyyaan mana jedhu waggaan mana jedhu yeroo booddeedha. Yeroo booddee dhaqee barbaadee dhabee gara Yihuudaatti deebi'e. Yihuudaa yeroon isin biyya immoo miti gara namicha Yihuudaa isa gaafa ishee wajjin ciiseetti ejje sanatti deebi'ee nan dhabee isheen maal goote beektu erga ishee isaa wajjin ciiftee booddee isheen akkuma sanaan ulfooftee qababteetti jedhaga. Hin hafeessa jedhamudha. Isheen deebitee dhuftee maal goote wayyaa gaarii sana immoo ofirraa baaftee mandaricha keessatti deebitee wayyaa gaddaa abbaan manarraa du'e jalqaba ofitti baafte sana uffattee mandaricha keessaa dhuftee abbaa ishee bira shuwaa bira teesse. Utuu achi teessu ulfi ishee beekame. Gaafa ulfi ishee beekamu dhaamsatti dhaaman Yihuudaatti. Maal jedhaan? Waan tokko tun dubbatin hin ulfoofteetti gaa. Namichichi dhaqee hoolaa geessee ishee barbaadee dhabeera. Mandara akkasii keessa nama akkas jedhamtu dubartii gallamoota keessa turte jedhanii Yihuudaan na ergeetii nama akkas jedhamtu dubartiin akkasii as hin turre lakki mandarri kun qulqulluudha waanumti akka jedhu as hin jiru. Gallamootumti iyyuu iddoo kana hin turre kellaadhuma kana bira iyyuu wanta akka jedhu hin jiru jedhanii namoonni hundumtuu hojjetaa isaa sanatti himnaan hojjetaan isaa deebi'ee dhufee maal jedhaa Yihuudaadhaan dubartiin akka jedhamtu mandara kana keessa hin turre jedhan namoonni hundumtuu gaafadheen dhabee jedhee hoolaa isaa fudhatee deebi'ee gara boodaatti deebi'ee Yihuudaatti hime. Maal jedhe Yihuudaan beektu? Lakkoofsa 23 irratti Yihuudaan deebisee boqonnaa 38 23 irratti Yihuudaan deebisee maal jedhee
Yihuudaan deebisee ani kun korbeessa xobbaallaa sanaa isheedhaaf ergeera. Ati garuu ishee arguu hin dandeenye. Ammas namni nutti hin kolfin duwwaa malee isheen mee isuma qabde sana haa fudhattu jedhe. Namni nutti hin kolfin jedhe maal attamitti kolfee oola reegganaadha salphinnoo ganaa abbaa. Intala ilma isaatii fuudhaa jira. Intala ilma isaatii irraa mucaa dhalchaa jira. Namni nutti hin kolfin malee anoo korbeessa reettiis ergeeraa fi yoo isheen fudhachuudhaa baatte iyyuu maal goona ree namni nutti hin kolfin maleedha. Ganaa kolfayyuu miti qaanii guddaa jira oo qalabatiitoo ganaa bakkee ba'a uummata biratti. Wanti dhokate ganaa bakkee ba'a. Wanti sin jalaa dhokate keessanis bakkee ba'u. Wanti dukkana keessatti hojjetame ifa akka ifa guyyaa saafaatti ba'an gooftaa Yesuus jedheef sababii kanaaf. Wanti dhokate ammayyuu ifa haa ba'u. Ameen. Qalabatii kana gaafa inni dhaqu gaa amma gaa erga kana jedhee booddee hin taa'e ishee dhabaniiru barbaadanii yeroo egaa intalli ulfaa'u ishee gaafa mandara sana keessaa barani namoonni akka inni ishee ulfeesse hin beekani dhaamsatti dhaamu Yihuudaatti. Yihuudaadhaan maal jedhan waayii mucaan ilma keetii ulfooftee mandara kana keessatti ulfooftee isheen gaallamoota taateetti ulfoofteetti kunoo mana abbaa isheetii keessatti ulfooftee jirti. Kottuu jennaan gadi baasaati mandara keessatti dhagaadhaan ajjeesaa duutu taa'aafedha. Obii isaati wajjin ciiseela ganaatti dhufaa jirra. Waaqayyo waan haaraa godha. Ilaa qalabatiin harka keetii ragaas irratti ba'a. Sanyiin garuu itti fufa sababiin jedheef sababii kanaatiif. Jireenya sana keessa booddee Waaqayyo gaafa jireenya jara kanaatti jireenya nama kanaa furuudhaaf jedhu qalabatii sanaan Waaqayyo adda baasuudhaaf deemu maal jetteen utuun du'in dura namatti ergite Yihuudaatti. Yihuudaadhaan maal jette guyyaa akkas akkasii anti iddoo akkas akkasiitti naa wajjin ciise abbaan namni naa wajjin ciise nama qalabatii kanaati. Ani duukorra abbaa qalabatii kanaatii fi abbaa ulee kanaa eenyuun akka ta'e ati ofii keetii ilaali adda naa baasii. Ani duukootiin duraa jettee toofii isheetii qalabatiin ni gaafa sanatti kenne uleen ni gaafa sana harkaa fudhattee manatti galteetti ergite. Gaafatti ergitu hinne Yihuudaan wayyoo isheen haadha manaa ilma kootiiti akkamittan isheedhaa wajjin ciisiyani akkamittiin kana ta'a jedhee isheen kana booddee lakkuu ulfoofte kan ulfooftettiyyuu ciisicha guyyaa tokkootiin lakkuu ulfoofte jechuudha. Ragaan sun eenyuun ta'e deebi'ee inni hoolaa ergee barbaachisee dhabe. Gaafa inni du'atti faradu deebi'ee dhufee ofii isaatii qalabatiin sun ragaa irratti ba'e. Harka keetti qalabatiin dhiiga Yesuus Kiristoos jiru sun ragaas irratti ba'a. Fuula firdii Kiristoosiin duratti dhiyaachuun keenya hin oolu waan ta'eef. Namoonni cubbuu dhoksaatti hojjetan yoo jiraattani akka ifa guyyaa saafaa bakkeetti ba'a waan jedhuufi sagalee kana keessatti of ilaala. Boru Waaqayyo qalabatii harka keetiitiin ragaas irratti ba'a waan ta'eef. Ragaan irratti ba'a waan ta'eef. Isin duwwaattan lallabaa irratti anis oo keessan jira alaana hammateera. Dubbichatu dubbii jireenyaati waan ta'eef. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Sababii kanaafani sanyiin itti fufa sababiin jedheef kanaaf. Ergasii booddee amma gaanni intala kana ulfeesseera. Isheen ergasii booddee inni utuu dhaqee intala dubartittii wajjin lammaffaa waliin argin Yihuudaanis hin du'e. Qalabatii isaa argeera. Akka ishee wajjin ciise bareera. Akka ofii isaatii ulfeesse bareera. Akka ofii isaatii qaanees bareera. Garuu dhalli itti fufeera. Dhalli itti fufee eenyuudha beektu ijoollee lama ulfoofte kan ulfooftetti iyyuu. Guyyaa tokkittii ciiftee ijoollee lama ulfoofti. Yeroo hunda'uu ishee dhala boqonnaa lakkoofsa 27 irratti yeroo hunda'uu ishee yommuu ga'e kan isheen garaatti baattu lakkuu ta'ee argame. Utuu isheen da'umsaa irra jirtu inni tokko harka isaa gad baafatee deessiftuunis qabdee isa kanatu dura lafa ga'aa jette. Fo'aa diimaa harka isaatti hiite. Yeroo inni harka isaa ol deebifattutti immoo obboleessa isaa isa dura lafa ga'e. Deessistuunis ati maal humnaan karaa ciratte jettee kanaaf maqaa isaa Faarisitti moggaasan. Obboleessi isaa inni fo'aa harka isaatti qabu sun isa booddeedhaan lafa ga'e. Maqaa isaa immoo Zaaraa jedhanii moggaasan. Guyyaa tokkittiitti ijoolleen kun lamaan gaafa ulfaa'ani. Biologiin isaa sperm cell and egg cell union of sperm fertilization jedha. Sila isinitti meeramtiire guyyaa tokkittiitti ta'e kun jechuudha. Uumama kana keessatti gaa Waaqayyo dhaloota gaafatti fufuudhaaf ka'u waa'ee kanaatiin maaliif dhufte yoo jettan ilmaan lama si guyyaa tokkicha lakkuu daasi. Lakkuu isheen deesse inni jalqaba ati lakkuu deessette waan ta'eef jennaan deessistuun ijoollee mucaa kana dubartii kana ilma intala Yihuudaa kana gaa amma Yihuudaa tulfeesse isiniin jedheera. Ijoolleen sun lamaan du'aniiru mucaan isaa Sheelaa inni quxisuun suni
mucaan koo fuudhaaf ga'ee ture garuu sababiin isan fuusimnee fituu ishee yakkamma kana ga'uun irratti hojjette jedhee Yihuudaan inni dubbate irratti raawwate sun ilmaan lama gaafa garaa ishee keessaa da'umsi geenyaan gaafa lakkuun kun garaa keessaa dhufani deessiftuuni. Kana booddee mucaa jalqaba garaa keessaa gad dhufetti kirriitti inni deebi'ee ol deebi'e. Kana booda jalqaba inni booddee immoo deebi'ee dhufee dhalate. Inni immoo eenyudha? Faares jettee moggaafte. Ati maal humnaan karaa cirattee dhufte jettee maqaa isaa Faarisitti moggaafte. Mucaa jalqaba garaa saaqeedha wanta ta'eef. Inni isa booddeedhaan kirriin harka isaatti hidhamee ture immoo isa booddeedhaan dhufe. Isa immoo Zaaraa jettee moggaafte. Garuu dhaloonni itti fufe. Kana caalatti sababii kanaaf deemuu waan hin dandeenyeef sagalee kana wajjin kan wal fakkaatu waa'ee haadha manaa tokko yoo fuudhe ilaa gaasitti waan tokko isinii guduunfee darbuu barbaada macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti kakuu moofaa duwwaadhaan hidhee darbuun barbaadu gara fuuraattan al tokko isin deebisan kun seenaa duwwaa yoo ta'e immoo hin beeku dheetan gara fuuraatti yeroon isiniin jedhu macaafonni kakuu haaraan macaafa fuura qulqulluu keessaayyuu dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos irratti hojjechuu jalqabeedha waan ta'eef jecha gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate tokkotu jira isatti immoo gaafa dhumnu jechuudha. Sagalee sana al tokko dubbisaa. Maatiyos boqonnaa 22 dubbifadhaame al tokkoon nan dheeressee laata dhiifama. Lakki itti fufi. Guduunfaa hin jira. Lakkoofsa 23 ka'een dubbisa gaa. Sagalee kana sagalee narra barsiise kana walitti dhuufan dhufe gaala. Gaaf tokko saaduqoonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhani gara Yesuus dhufanii yaa barsiisa namni tokko dhalaa utuu hin godhatin yoo du'e obboleessi isaa niitii sanaa dhaalee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabuu jedhee Museen. Kuni obboloonni 7 nu gidduu jiraachaa turan. Inni hangafni niitii fuudhee utuma dhala hin godhatin niitii isaa obboleessa isaatti dhiisee du'e. Inni lammaffaan inni sadaffaanis hamma isa 7ffaatti dubartii kana fuudhuga. Ani amma macaafa kana gaa dubbisuun naqu. Isin dubbifadhaa. Sagalee kana waan tokko isinitti himee darbuu barbaade. Sagalee kana keessatti warra Fariisotaatu yookaan warra Saaduqoota warra jedhamantu Saaduqoota jechuun akka hiika macaafa qulqulluutti warra qulqulloota warra dubbichaan qulqullaa'anii akka qulqulluutti of ilaalanidha jechuudha. Fakkeenyaaf warra akka qeessotaa warra akka Phaaphaasota dhanii nu malee namni hin jiru nu malee macaafa qulqulluu namni beeku hin jiru jedhamiti. Gooftaan sababii kanaaf isiyyaa warra Fariisotaa itti dubbatee ture. Beektuu macaafaa taatanii yaadni sammuu keessanii adoofamee jira. Adoodeera jedhee gooftaan sababii kanaaf isaanitti dubbatee ture gooftaan. Kanaaf warri Saaduqootaa kuni macaafa qulqulluu seenaa isaa waan beekanii fi hafuura isaa waan hin beekneef dhufanii isa bara kakuu moofaa isa Museen dubbate sanarras hin barsiisaa oole kana. Waa'ee barcuma qajeelchuu barcuma kootiif barcuma keessa Yesuus Kiristoos nu qajeelcheera. Ameen. Ani maaliif akka Phaawulos dubbate ani hin beeku ganatti gaaffii ta'a. Haadhi manaadha. Ilaa amma Phaawulosumti iddoo lamatti hiika. Namni yoo barbaade haa fuudhu yoo jibbe haa dhiisu. Garuudha. Namni tokko yoo fuudhe haadha manaa isaa gammachiisuu irraa kan hafe Waaqayyoon gammachiisuu waan badaa hin dandeenyeef yoo fuudhuu dhiise isaan wayya akka koo ta'e gaariidha. Achuma keessaa immoo deebi'ee namni fuudha foon isaatiitiin gubachuu irra yoo fuudhe wayya. Fuudhee immoo yoo gaafa fuudhu immoo isheedhuma waliin haa jiraatu tokkittiidhuma mataa isaatti qabatuudha. Bara kana keessa hin jiru. Gooftaan immoo namni yoo fuudhe haadha manaa isaatti kan inni adda ba'u yoo jiraate yoo isheen ejjite duwwaadha. Kanarratti immoo dhufanii maal jedhaniin namni tokko akka seera Museetti obbolaa 7 dubartii tokko qaba. Obbolaan 7 suni dubartii 7 kana dubartii tokkittii kanarraa obbolaan dhiiraa 7 kun yoo du'ani taraadhuma taraatti darbanii yoo fuudhanii gaafa ilmi namaa yookaan deebi'ee dhufu ilma namaatti waaqarratti dubartii kana eenyu isa kamtu fuudhaa jedhanii gaaffii gaafatan. Isin saba gowwaan anadeen gooftaan. Yesuus garuu deebise caaffata qulqullaa'aa humna Waaqayyoos waan hin beekiniif irraa kaattan du'aa ka'utti akka ergamoota Waaqayyoo warra Waaqa keessaa ta'uu malee hin fuudhan hin heerumanis. Waa'ee ka'uu warra du'aniif immoo isa Waaqayyo isiniin jedhe hin dubbifneere jedheetti dubbate. Amma Waaqarratti fuudhuun heerumuunis hin jiru. Du'aa ka'uu yookaan du'aa ka'uu booddee gaafa deebi'ee dhufaatii ilma namaa sanatti fuudhuun heerumuun Waaqarratti hin jiru. Inni kun lafuma waan ta'eef maaliif ree kanaaf maal jedhe Phaawulos gaafa dubbatu biyyoon biyyootti ba'ee inni biyyootti ba'ee biyyoodhumatti deebi'aadha miti
Hafuurri gara abbaa ishee deemteedha miti macaafa qulqulluu keessatti. Sababii kanaaf Tasalonqeen lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 boqonnaa 5 yoo dubbifattan guutummaa isaa waa'ee dhufaatii gooftaa gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos du'anii deebi'ee dhufu nuti warri jireenyatti jirru warra obbaafatanii yookaan du'anii gara lafaa keessa jiru hin dursinu sababii inni jedhee achitti dubbateef kanaaf. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti immoo maal jedhaa? Gaafa gooftaan ilmi namaa deebi'ee mul'ataan deebi'ee dhufu sanatti warri kanaan dura obbaafatanii gara lafaa keessa ciisan baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraaf kaan immoo yalloo jibbisiisaa bara baraaf hin dammaqu jedhee erga dubbatee booddee achitti akkamitti mootummaa waaqaa keessaa gahee akka qabnu nuti warra du'anii gara lafaa keessa jirantu dammaqanii nu dura geeddarame hoolicha simachuudhaaf fuula gooftichaa duratti gaafa kaane nuti warri jireenyatti jirru immoo hin geeddaramna erga geeddaramne booddee hoolicha simachuudhaaf duumessa irratti ol fudhatamna jedha achitti. Inni kun immoo gaa waa'ee mallatteeffamuuti. Waa'ee mallattoon sun na tuttuqxe gaa ammayyuu taanaan. Waa'ee mallattoo sana gaa al tokko maaloo mul'ata boqonnaa 7 yoon isinii dha'ee darbe gaariidha. Mul'ata boqonnaa 7 irratti waa'ee mallatteeffamuu saba Israa'eliin. Waa'ee mallattoowwan Israa'eloota 12 sana duwwaan naqee achitti daqiiqa tokkoof gabaabsee isinitti meeni seesa walitti guduunfee yoon deeme gaariidha gaa. Akkuma hin jedheen isin teessisaa bulchee miti dhiifama guddaa. Boqonnaa 7. Waa'ee mallatteeffamuu Israa'elootaati. Haa ta'u malee mallatteeffamuu iddoo lamatti dubbata. Mallatteeffamuu boqonnaa 7 ka'ee dubbata. Garuu mallattoo inni 7 mallattoo kana keessaa waa'ee mallatteeffamuu isaanii kan jedhu hojjetoonni Waaqayyoo waa'ee mallatteeffamuu isaanii. Waa'ee mallattoo deddeebi'aa keessatti dubbata. Mallattoo cufame banuu ilma Waaqayyoo kan jedhu sana deddeebisee dubbata. Gaafa mul'ata Yohaannisiin dubbiftanii yaaddoon namatti dhufa. Hiyyaaddoo akka kootaatan anarra ba'aa jira. Macaafota jiran keessaa paarshaaliin paas ta'eera darbeera jechuudha. Hojjetamee darbeera. Dhugaa yoo dubbanna ta'e gaafa macaafa qulqulluu barsiifnu isa paas oover yookaan immoo bira darbame isa darbee wanta nuuf anaaf isiniif daandii ta'e utubaa ta'e ce'umsa nuu ta'e amma macaafonni kakuu moofaa guutummaan isaanii anaaf isiniif ce'umsa macaafi raajotaa macaafi seerotaa macaafi seenaa. Hundumti isaa hamma dhufe wangeela Maatiyoos irraa ka'utti nooraa ce'umsa keenyaati. Dhufee nu ceesise wangeelatti jechuudha. Jireenya kan nuti keessatti dhumne arganne har'a madaa keenya kan nuti ittiin fayyine irraa wangeelota arfanii kaanee hamma mul'ata Yohaannisitti. Wangeela arfan sanarraa iyyuu ka'ee hamma dhufee mul'ata Yohaannisitti kan jiru keessaa wangeelli Yohaannisi furtuu mootummaa Waaqaati. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu irrattis hojii keenya isa dhumaa achirratti arganna jechuudha. Dhiifama guddaa hin dhaga'amne? Hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Sababii kanaatiif achirratti gaafa teessanii ilaaltanii mul'ata kana boqonnaa 7 irratti waa'ee mallatteeffamuu Israa'eloota 12 ilaala. Mallatteeffamuu Israa'eloota 12 kana duwwaa asitti erga dubbate inni kun waa'ee mallatteeffamuu Israa'eloota 12ti waa'ee mallattoof mallatteeffamuuti ilaa asitti immoo kan inni dubbatu. Yesuus Kiristoos gaafa namoonni kun gaafa mallatteeffaman hojjetoonni Waaqayyoo warri jedhaman kun Israa'eloota 12 kun qomoo tokkorraa qomoo 12 kuma 12tu mallatteeffama. 12 baay'isuu 12 immoo 144 warra macaafa hoolichaa keessatti warra caafaman warra dhiiga hoolichaatiin mallatteeffamanidha. Israa'eloonni 12 jenneerra. Macaafa keessaa guyyaa biraanis hin barsiisa. Israa'eloota 12 keessaa Israa'eloota 11dha. Akkamitti cabdee akka isheen gargar hafte immoo Israa'el gosi tokko akkasitti qomoon Biiniyaam Israa'el keessaa akka isheen badde guyyaa biraanis itti deebi'a. Qomoo 12 haa ta'u malee dhuguma 12 akka macaafi qulqulluun jedhutti al tokko cabdee of keessaa balleessanii turan qomoo Biiniyaamin. Sababii isaa immoo isinitti hima. Akkamitti akka ta'e immoo achitti guyyaa tokko dubartii tokkotti garmalee namni tokko biyya sana keessatti akka waan hojjeteef Israa'el haadha manaasaa reeffa haadha manaasaatti harree irra kaa'ee fudhatee galee Israa'el bakka 12tti haadha manaasaa kukkutee Israa'eloota 12tti sababii ergeef qomoo Biiniyaamin waraananii Geediyooniin keessatti of keessaa balleessanii turan. Isa booda itti deebi'a. Sababii kanaaf har'a waliin hin maku. Waa'ee mallattoo irratti gaafa kaafnu Israa'eloota 12 keessaa gosa 1,144tu dhiiga hoolichaatiin mallattaa'e. Ani maanni gaa mallattoodha waan ta'eef waa'ee qalabatii mallattoo silaafin isinii nyaqeera. Aniif isinis har'a dhiiga Yesuus Kiristoosiin mallattoofneerra. Kakuun nurra jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 keessatti immoo erga sabni sun guutummaan waa'ee Yerusaalem ishee haaraa erga waaqarraa kaasee booddee mul'ata Yohaannis boqonnaa 21-22 keessatti immoo Yerusaalem ishee waaqarraa buutu sana utuu hin argine tuuta sonaan baay'ee
warra afaan garaa gosa garaa namoota adda addaarraa warra mallatteeffaman tuuta baay'ee hoolicha duratti argaman sanan argee jedha. Isaan sanatti eenyutu dabalame beektu qomoo hormaa yookaan Oromoota warra jedhaman warra Gooftaa Yesuus Kiristoos qomoo hormaa keessaa waan Birmaduudha, Giriikiidha, Yihuudiidha utuu hin jedhin Yesuus Kiristoos anaaf isiniin hundummaa keenya dhiiga isaatiin niqee qulleessee akka nuti barcuma qajeelchinee dhaloonni akka itti fufuuf barcuma qajeelummaa irra akka teenyuuf qalabatiin ittiin nu kaadhimate sana akka eeggannuuf mallattoon qalabatiin ittiin nu kaadhimate sun guyyaa dhufa Gooftaa Yesuus Kiristoositti mallattoo ragaa keenya akka ta'e uleen nurka jiru sun uleen mootummaa Waaqa Wangeela Kiristoos ragaa akka nurratti ba'u akka qabannee firdii Kiristoosiin fuula Yesuus duratti akka dhiyaannu sagalee guyyaa irraa kana keessatti isin barsiiseera. Silaa Israa'eloota 12 duwwaa ta'u mallatteeffame attam goonaa jechuu dandeessu ta'a. Gooftaan waa jedheera. Maal jedhe bartootaan? Phexros maal jedhe? Noo waan hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerra maal argachuuf jirraa gaafannee isin warri waan hundumaa dhiiftanii na duukaa buutan gaafa ilmi namaa mul'atutti teessoo Israa'eloota 12 irra teessanii firdii kennuuf jirtu. Teessoon Israa'eloota 12 sun immoo mukicha isa waggaatti si'a 12 naqatu sanaadha. Inni immoo yeroo tokkoof illee jirraa nabamu. Innis jedha hundeensaa waan tokkitti kan sabara barana eebbifamu. Mallatteeffamuu kana gaafa teessan ilaaltanii nuti as keessan jirru jechuu dandeessu akka qomootti gaafa ilaaltan macaafa qomoodhaan miti gaa nu waame gooftaatu wanta ta'e silaa gaatu akkas ta'etti Phaawulos faatu wangeela lallabu ture. Sababii kanaaf jireenya keenya har'aa keessatti barcuma qajeelchuu barcuma qajeelinaa irra taa'u isa Waaqayyo nuun jedhe gochuu karaa Waaqayyoo irra deemu abboommii Waaqayyoo eegu qalabatii keenya warqee keenya eeggachuu jireenya keenya eeggachuu gaa'ila keenya eeggachuu sanyiin akka itti fufuuf maal gochuu akka qabnu qajeelummaa barsiisu qajeelummaa duukaa bu'u jallina irraa fagaachuu galanni isaaf haa ta'u. Sagalee koo asitti xumureera gooftaan galateeffanna. Hafuura kadhannaa keessa galla hundumti keenya maayikii keessan banattanii yoo isinii danda'ame ursitanii akkas Waaqayyoon galateeffattanii isinan kadhadha jaalala Waaqayyootiin. Ameen. Sagalee xumureera. Asuma irratti Waaqayyo isinitti dubbate qalabatii isinii wajjin gale Waaqayyo kakuu isinii wajjin gale qalabatii harka keessanitti keete milikkita kakuu Waaqayyo har'a isiniif karaa baneera gaa'ila keessan keessatti of ilaalaa jireenya keessan keessatti of ilaalaa daa'ima keessan keessatti of ilaalaa abdiin keessan itti fufaadha abdii dhaabbatu miti jireenyi Waaqayyo isiniif gale. Kakuu Waaqayyo isiniif gale kakuu guddaadha. Kakuun sagalee kana guyyaa irraa Waaqayyo isiniif qopheesse waa'ee ruutii ka'aati ilaala. Jireenya abdii kutanna isinitti addaa maaraa naafan jedhaatte miti masheen Naa'omiin naan hin jedhinaa maaraa jedhaati na waama. Maaraa jechuun addaa jechuudha. Naa'omii jettanii na waamina. Jireenya fuudhee ba'een harka duwwaa deebi'ee dhufeetti. Dhumarratti garuu Waaqayyo haadha maasii ishee godhe ruutiin qabee jireenyi ishee akka geeddaramu godhe. Lafatti abdii kutatte biyyatti keessaa badde keessatti Waaqayyo boru ulfinaan deebisee akkasi dhaabu amanaa Waaqayyoon kadhadha. Waaqayyo sagalee kana keessatti qarmii funaanuun kee hin hafaa imimmaan kee Waaqayyo sirraa haqaa haadha hiyyeessaa ta'uun kee nafaa. Eebboo kee Waaqayyo sirraa buusa. Ani Waaqayyo siif jira. Gaddeebi'ummaa keetti naftu. Barri beela keetii sirra darba. Hiyyummaa kee keessaa sin baata. Ceephaamuu kee keessaa hin baata. Miilla mootii jala taa'i. Miilla Yesuusiin jala taa'i. Hamma bari'utti achi taa'i. Waaqayyo wanta sii hammaaru qaba. Galaa sii hammaaru qaba Waaqayyo. Jireenya kee galaa hammaaru qaba. Ila namni sun galaa hammaareetu gaafa sana ruutiin harka duwwaa gara maatii keetti hin galin jedhe harka duwwaa sin galchu hafuura Waaqayyo galgala kana sirra dhufeera. Waaqayyo galaan si hammaara sin jedhaa jira. Galaana boonaan si hammaara. Galaana barakkinaan si hammaara. Qarmiin funaantu dirree bal'aatti baata. Waa'ee keetiif isa dubbate Waaqayyo hin callisu. Amma dubbii isa dubbate kana xumuruutti namni kun hin callisu. Ati garuu achuma taa'i. Miilla isaa jala taa'i. Amma inni waan tokko xumurutti eegi. Yeroo Waaqayyo eegi Waaqayyo waan tokko siif gochuudhaaf ka'eera. Dhiisuu keetti Waaqayyo si furuudhaaf ka'eera. Haala keessa jirtutti Waaqayyo si furuudhaaf ka'eera. Itti muddamtee jirtu. Jireenya tarka duwwaatti nafe jettutti Waaqayyo si furuuf ka'eera. Haadha maasii si gochuuf ka'eera. Abbaa maasii si gochuudhaaf ka'eera Waaqayyo. Gadda keessirra dabasuufi ilaalumaan isinitti hima sagalee kana utuu lallabuu utuu barsiisu Waaqayyo namoota baay'ee irraa moofaa abaarsaa harcaasa. Waaqayyo jireenya keessan irraa moofaa rakkina, moofaa abaarsaa, moofaa yaaddoo, moofaa cinqii, moofaa hiyyummaa Waaqayyo jireenya keessan irraa harcaasa.
Isiniif kaa'u qaba Waaqayyo. Dilbii isiniif ammaaru qaba Waaqayyo. Sagalee kana raajiin sitti raajalaan raajii dubbii Waaqayyo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Gooftaa koo galanisiifatu. Galanisiifatu. Galanisiifatu Yesuus. Hallelujah. Sibiraan hafu edii Waaqayyoon. Sibiraan hafu kinaaf wayyattee duukaa dhuftee eebbaan kaakuu ishee guuttatte dhumarratti barcuma ulfinaarra teesse dhumarratti haadha maatii taate dhumarratti haadha manaa mootii taate sibiraan hafu edii itti citii deemi Waaqayyootti itti citii deemi kaayyoo keetti itti citii deemi amantii keetti Waaqayyo akkasitti kassinniisu. Ifate akka amma nattaddaa'e jette jireenya nattaddaa'e jette kana keessaa Waaqayyo si baasa. Amma nattaddaa'e. Waa'een biyyaa sitti addaa'e, waa'een biyya keessa sitti addaa'e, waa'ee lammii sitti addaa'e, waa'ee Oromiyaa sitti addaa'e, waa'ee jireenya biyya kanaatti sitti addaa'e, waa'ee mana keessa sitti addaa'e, waa'ee maatii keessa sitti addaa'uu danda'a. Haala kamiin keessa taa'aati jireenya sitti addaa'e keessa ba'a. Waaqayyo jireenya keessanitti deebisee abdii kee naaressa Waaqayyo. Bariin achi taa'e hamma bari'utti miilla Waaqayyoo jala taa'i. Akka Maariyaamii miilla Waaqayyoo jala taa'a. Akka miilla Waaqayyoo jala hin deemin. Hamma bari'utti taa'ennaan mallamni amma akkana hamma kana abdii hamma bari'utti achuma taa'a. Waaqayyo si yaadata. Amen. Hafuura keetiif si haa galatu. Lateeffadhaa Waaqayyoo. Illee Waaqayyoon galateeffadhaa. Dhugaan Waaqayyooti sagalee kanaan hin milkoofne. Waaqayyootu jireenya koo keessa har'a biddanatti qabsiitee jira. Waan jettan jechuu dandeessu. Waaqayyo jireenya koo keessa darbee galgala kana sin tajaajileera. Waaqayyo sin milkeessa. Saba nana Waaqayyo sagalee kanaan sin milkeessa. Harmii funaanuu keessaa si baasa Waaqayyo. Harmii funaanuu keessaa si baasa Waaqayyo. Ani raajii isinitti raaju mul'ata jedhee raajii biraan isinitti raaja miti. Raajii caalu sagalee Waaqayyoo jedhamee waan jiruuf sagalichan sitti raaja. Sani dadammasaa keessan hafuura buufatee jiru harka walii keessanirra kaa waliif kadhadhaa. Hafuuricha dammasaa ittiin hojjedhaa jedhe Phaawulos. Hafuuricha isin keessa hafee jiru billaala abidda Waaqayyoo galgala kana jireenya keessan moroduu jalqaba. Jireenyi keessan abidda hafuura Waaqayyootiin hamorodamu. Waaqayyoodhaan diilallaa'ummaan jireenya koorraa haqa wadaame haa tokko kaansa Waaqayyoo jireenya keessanirra. Amen. Hallelujah. Galanisiifatu abbaa koo. Shobba galanisiifatu. Hafuura qulqulluu galanisiifatu. Yesuus. Hallelujah. Hallelujah. Yesuus. Shobba. Galanisiifatu. Ani saba kana akkasitti gad hin dhiisu. Sabni kun guyyaa sadii kaa wajjin turani. Yoon akkasitti gad dhiise dhaqanii lafa onaa sana irratti kukkufu. Wanta xinnoo amma jettan kana waanuma biraa qabdan fidaa jette. Wanta nu keessa jiru wanta xinnoodha jenne galaa biraa qabnu waliif galaamna. Galaanni kan keeti garuu dhuman qabuufitu si eegganna. Kanatti namaaf galaaftu galaa lafa onaa yoomiyyuu numu. Abdii kutannee oo lafa onaa irra jiraanne oo biyya ormaa keessa jiraanne wantatti jireenyi keenya miti jedhee gadi dhumaa jirutu jira. Lafa jireenyi koof jireenya obboloota kanaatti addaa'etu jira. Ittiin danda'ama. Galaanatti namaaf galaaftu garuun numu. Wanta bara beelaa keessa ijoollee keenya achifteen beektu achi. Calliftaa irras. Siif danda'ama. Akka nama tokkotti mimmaan koo buuseen si kadhadha. Wangeelli kee wangeela dhugaadha. Of agarsiisuun miti naan kanan tajaajilu. Jireenya hafuuratti itti na waamte lafatti itti na fidde boolla du'aati keessaa na baafte kaleessa koo yaadate si tajaajila. Har'a akkan si tajaajilu kaleessa du'a na oolchite. Galaana du'aarra nooraachi buufte na fidde. Lafa namni darbama jedhamee darba irra keessa waan qurxummii keessaa baaftee na fidde. Guyyaatti lafa onaa saara lafa onaa keessa na dabarsite waan beeku. Kaleessa koo yaadateen si galateeffadha. Har'a akkan saba kana tajaajilu. Diikee akkan tajaajilu na hambifte. Hambaan na hambifte na fidde miti. Akka lubbuu oolchuuf Waaqayyoo sin dura biyya Gibxitti ganna buusedhe miti Yoosef. Galaati namaaf galaaftu yoomiyyuu dhuman qabu. Galaati nu galaaftu. Galaa Waaqayyo namaaf galaaftu. Amen. Galaati namaaf galaaftu dhuman qabu. Saba kana akkasitti gad hin dhiisu jette. Akkasitti gad hin dhiisu jette.
Akkasitti gadi isinnis Waaqayyo. Amen. Abanana Waaqayyo akkasitti gadi isinnis. Amen. Namoota adooddaniitu. Baay'ee Waaqayyo isinitti dubbateera. Bakka raajii baay'ee dhageessanitti mul'ata baay'eetti isinitti raajame adooddaniitu. Mee deebi'aal tokko gara sagalee raajii sagalee Waaqayyootti deebi'a. Waaqayyo jireenya keessaniif galaa qaba. Waaqayyo akkasitti gadi isinitti. Jireenya maaraa ta'e Waaqayyo deebisee akka inni itti minyeesse ilaalame jireenya Naa'omii akka Waaqayyotti galaa galaati. Sababii ruutiitiin qabee Waaqayyo deebisee mana akkatti ijaare. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Waaqayyo jireenya keessaniif galaa qaba. Akkasitti gadi isinitti. Mee Waaqayyo akkasitti gannanni sodaame. Waaqayyo akkasitti ofirratti raajame. Waaqayyo galaanaaf qabadaame. Hallelujah. Waaqayyo galaanaaf qabadaa maaloo sagalee keessan baasaati. Waaqayyo galaanaaf qabada. Ilaa dhugaadha mimmaaniin inni isinii kadhataa jira. Dhugaadha. Saba nana waa'een keessan fuula Waaqayyoo duratti gatiin keenya guddaadha.